malmalisa sa malmalisa malmalisa gaafa gaarree naadooha gaafa maqalee sa Yoya ilmanaya bakka jirtan marattu nageenya keenya ka waaqaa korabummaadhaa koonni irraa maddee sanaadhaan qabu. Warra sanii barheen akka bultan, warra sanii dheehan akka bultan. Nagaan ooltanii fayyaan ooltanii saniin jenna. Salaamullahi alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ara guyyaatti jummatana fakkaata. Sallu ala nabi. اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك أنت الحميد المجيد. جمعة سايساني هاونا كلمة اللقاء دلبتا في سنبتا قسوتي سنون دافو أقوى من تاكي سنتي ويا غاريك أبدا إيقا نقا في ناتو واقع نون دافاتاتو لقباب دودا وني أمجي إيه چوكي أكم نجرتن فيانو جرتني Ewaga qomatenya nu ballisi waan dubbannu nu midhaksi daandii teetira nutis aarsaa hin barbaachifne warra baasu nu godhi yaa Rabbi. Beetee qabsoo jallattee amma tarsimoo baddee hayyuu keenyatti dhabnu wanni tun bal'inaan irraa haasa'u ta'a. Beetee namni goduma tokkotti gula maciinamuun tu waan dhiiruun malee natti fakkaattu bal'inaan irraa haasa'u. Ewaga warra dhugaa dhugatti beekee wali akeekee warra dhugaa dhugatti beekee wali akeekee dhugaa jee walii galee alaa galallee nu godhina. Warra cubbutti beekee wali akeekee cubbuu jee irraa goree irraa uffalee waaqin waa taasisu hunda keessanuu gaa ashama harka fuune baga nagaan nu dhuftan anaa dhufu welcome to Shabbo Media isaniin jenna. Ilmaan ayyaa gaarraas waaqa naatoo isaatiin rahmata isaatiin walii nu dachaaseef galan isaa baay'atu maqaan isaa ulfaatu alhamdulillahi rabbil aalamiin irratti illee walaafeera waliifillee qoqqooda qabxii tokko waan irraa wal marii hannu qabna duraan dura dursee waa hunda dura gadda qabna gadda sanillee san ibsuun barbaadaa obboleessa keenya qaalii Mooyinboon Baqqalaadhaa magaalaa walakkaa Finfinnee keessatti rasaasaan rukutame gaalubbuun isaa dabarte jirti. Gaalubbuu isaa baraaruudhaaf yaaliin cimoonlee godhamtullee hospitaalatti darbee jira lubbuun isaa. I think maatii isaatiif jajjabina guddaa hawwina. Ilmaan Oromoo hundaafuu jaallan qabsoo isaatii fi ilmaan Oromootii fi I don't know adda bilisummaa Oromoodhaa namni kun egaa beektee hooggansaraa tokko qondaala adda bilisummaa Oromoodhaati miseensa gumii sabaatiin dogoggoruu baadhee nama beektee leadership haarii abdii guddoo irraa qabdu irraa dhaloota haarii irraa abdii guddoo irraa qabdu irraa tokko egaa aarsaa ta'ee jira. Isallee egaa biyya irraa salphisuu seenaa isaa yaadattu jenna. Ilmaan ayyaa wanti takka tanarratti dubbachuu barbaannu maali? Hayyuu fi dhabuun yeroo duuti dhugaadhaa beekadhaa duuti karaa keenya hundinuu nu baafatti ammoo duuti akka malee tun xiqqishoo nu deddeebitee na fakkaatti. Kanaafuu sabni kun irra waa of gaafachuu qabaadha. Silaa akka Shabbo Miidiyaatti uummanni Oromoo kun hirriibarra jira hirriibarraa ka'ee hanqina dammaqiinsaan nu fixaa jiraan akkasitti fudhadhaa jira. Gurbaa kana mootummaa ajjeese jarana waan afi achi deemnellee nama sajjeesen beenu tura isaa baakii rasaa isaa hin dhoofne jarana. Gabaabinaan ilaalcha inni qabuuf sabboonummaa isaatii fi namni kun tarkaanfii mootummaa irra fudhatte hagasuma haa. Eberkaa jaalmooyin beektee mootummaa gabbaatee nama biraa haa jeeftee haa nu himtu jechuudha. Biyya mootummaa qabdu keessatti hoggaa duute quba dura mootummaatti laatte feetu Ameerikaa duu bikka feetetti haga namni mootummaan ammoo nama beektee nuumi kajjeese abaloo ajjeesettee gaafa seeraan dheessite akkasitti gaa mootummaarraa quba kaaftee nama kaan irra deebifta. Kanaafuu heeruma addunyaatiin loojikaanu bikki nageenyi kee mootummaa bira jira. So namni tokko du'e jechuun mootummaadha kan dura qabattu. Namni kun nama beektee ordinarii miti jechuudha. Nama ilaalcha isaa beeynu. Namni kun nama beektee bitamuu dide. Sirni arraangoo gubbaa kana jirurra wooma lamatti amana. Kitaaba isaa dhagaa dubbisaa jechuudha.
filosofiin isaan itti amanan maali? Bituu yoo dite gatu hagasuma adeero. Rakkoon guddoon jirtu namni bitamuu hin dandahin maaliif haga gatamu eeggataa tana waniin aan galle jechuudha. Namni bitamuudhaaf qophiin ta'in gatamuudhaaf maaliif akkanatti beetee akka easy target maaliif taanaadha. Qondaalonni adda bilisummaa Oromoodhaa ifin soomuu hin qabnu jedhan kaan ka gaara jiru hamurate jechuudha. Kaan ka mana hidhaa jiru hamurate. Haala jiru kun ammoo I don't know. Takkaa habitame takkaa habitamuu didee akka beetee mooyin booniidhaan gatame jechuudha. Nuti amma hagaara jirullee fayyaadoo mirgaan nu haa galu. Mana hidhaa jirus qabsoorra jira mirgaan nu haa galu. Habitame illee we don't care. Sarrakkoo miti jechuudha. Ammoo bilaashi gatamu jiru kanaatu nuti leencolloo qabnaafidha. Jaarmeeni lama dhaloonni itti aanu akkuma beetee wayyaanee fi beetee maal jettaniin kotte duudaa fi piippiif kana hunda hamannutti hamamsa bira hunneetu himannutti jarana abaa'oo fi kaafaa oolu hagam takka beetee itti gaafatamummaa kana keessaa bahuu danda'anii waaliif danda'e jechuudha. Hedduudhaaf dagachiisaa jiran sabboontoota keenya hayyoota keenya baroota keenya kana jechuudha. Akka nama USA keessa jirutti akka yoo ati siyaasaan dubbanne bar implication kana amma hin dubbatin uumaan taatudha. Adeeroo dubbachuu fi dubbachuu dhabaabi bar ati siyaasa dhiifteef mootummaan tu si dhiisuun teessu pirinsipila kanatti dura beekuu qabna jechuudha. Takka ganamumaanuu siyaasaa Itoophiyaa harkaan hin tuqin. Eega siyaasaa Itoophiyaa harkaan tuqitoo gaara takka biyya irraa bee adeeroo garaa nu gubiri jechuudha billaa aleeka. Gurbaan kun amma yuunivarsiitii baluu deemu maastarsii isaa beetee galmeessuudhaaf akka odeessanitti. Ambari siyaasaa Oromoodhaa harkaan tuqitee biyya san keessa barachuu, daldaluu, fuudhuu, jiraachuu bara kamittuu namni yaadaan naagaluun dadhabee jechuudha. Keessaahuu warra hoggana fi hinja'u kana biratti of dagachuu isaanii tanaan naa yaabsaa jechuudha. Bara arra isanii beekamee gurguddaa kana dhiisaadha. Arra qeeroo waa takka keessa hin jirreewu Itoophiyaa keessa jiraachuun akka hin dandeemne beetee taan taariba gootee jirti, taan mana hidhaa jirti, taan gaara jirti. Hoggoloonni keenya kun akkamii jechuudha. Ilaalcha akka jaalmooyii qabattee karabaata hidhattee Finfinnee keessa deemuun ni taati. Bartaanaa dhukkubni keenya maaliif katti aanus nu lakkaa'uuf teessaniin jedhe. Itti fufaa beekadha. Nama akkanaa beekadhu akka laafatti illee beekan buufattu. Maali rabbiin beekee hogganaa if dagatu kan rabbi nuu kanne jechuudha. Of dagachuun isaanii tun beekadha saba kanas dagachiisaa jirti. Qabsoorra akka jiru dagachuudha. Namni siyaasaa Itoophiyaa harkaan tuqe ustee fi sin dhiiftu mootummaatu you have to understand this. Kana beekuu qabda. Ganama haftee jechuudha. Ilaalchi jaalmoo idhaa bar viidiyoo meeqaa waraabbii jira jechuudha. Guyyaa meeqa gabbahee namichi kuni ilaalcha inni opiniyoona qabu akka gaarii gadhiisee jechuudha. Samboota kaane akka kiyyatti loojikni jiru marroo diddoo Keeniyaa. Eebar hanqannaani guyyoo waariyoo Naayiroobii taa'ee waa dabarsu jiru moo akkam jechuudha. Eebar haa yoo danda'amte haa guyyoo waariyootis karabaata hidhatee Finfinnee keessa taa'ee jiraachuu man danda'u jechuudha. Fakkuma isanii kan nu jira. Ani modeelli beetee ijoo saba kanaa ta'anii boonanii Finfinnee keessatti beetee akkanatti deeman tuni no. Arraa Oromoo ta'uun yakka jechuudha. Maalayyaa beetee qondaala Oromoodhaa, hayyuu Oromoodhaa, beekaa Oromoodhaa, hoggana Oromoo taatee addi bilisummaa Oromoodhaatii fi kaafaa'oon bakka tana adeeroo laalladhaa namni maqaa keessa dhumu jira addunyaa tanarra. Bara footo walaalee ol guuruu jira bara. Harka dhibbarraa almost harka dhibbarraa 90 jechuu dandeessa. Dhibbarraa dhibbatti. Qeyroo fi qarreedhaarra harka beetee mana hidhaa 100 jirtu tuni abaa'umaaf kaafaa'oo jechuudha. Namni waraana bilisummaa Oromootii hidhamee hin agarree waan.
daa'ima amata kudha lamaa ka bakka isaan jiran himuu dhabee du'e sanbar sangoota adeero. Sangoota jechuun Amaanuel Wandimmoo san dhiiraa bara adeero. San dhiiraa bara. Because addunyaa beekee fi jechuun amma mooyimboon akkamiin irraa du'e maaliif beektan jechuun dhumte bara boochan footoo maxxansiisan gadda gootan dhumte jechuudha. Kasirraa ajjeese illee beektuudha. Mootummaa ajjeese jiraan. Moodiin biraa qabaa jechuudha. Abon hubattan I don't know. Yoo kana hubattan taateen beeku. Yoo dogoggorrees ka kararra nu deebisa. Nuti wanni jechuun jiru maali? Tarsimoon ABO fi KFO'dhaa farra qabsoo bilisummaa Oromoodhaati. Dhiirotee jetti dhabaa jirra jechuudha. Waan takkan taran uummata Oromootiif. Because qabsoon yeroo ammaa tana jidduutti qabsoon siyaasaa ulaan cufamte adeero. Hoggansi kanarraa maqi. Ani abaluu jechuun barbaadu jechuudha. Dhiirti tamana hidhaa jirtu san. Dhiirti tagaara jirtu san. Ta Finfinnee keessaa immoo naan galle jechuudha. Yoo naan galle. Yoo gaafa Finfinnee keessa jiraatte uuma lama taati. Takkaa bitamte maqaan kee ABO'dhaa bitamtee jirta yoo liif. Akkoo namni biraa jiraatutti. Takkaa immoo guyyaan sii qababee eeggachuu jirte jechuudha akkuma jaalmooyitti. Jaalmooyimboonitti guyyaa kee eeggatta. Anif qisaasuun tun beektee arra jaalmooyi beektee oduu warra waraana bilisummaa Oromoo bira jiraatte waa meeqa nu fayyadaa jechuudha. Tarsimoon qabsoodhaa ta filannu murteessitu adeero. Riyaalitii lafarra jirtu bitaa mirgaa laaltee yoo dhugaadhaan nama siyaasa bara arra nama siyaasaatu hin ta'in jechuudha. Nama siyaasaatu yoo ta'uu baatte Oromoo waggaa taatee Finfinnee keessatti birrachuun kan oolu jechuudha bara. Duba gaa nama kana mul'atu beektee miseensa koree jiddu galaa almost leadership ABO'dhaa Finfinnee keessa deemuu danda'a jechuudha. Waa Ameerikaa jirraa jechuudha. We have to take our responsibility. Tarsimoo karaan nu filanneetu nu nyaataa jira. Karaan nu filanne. Silaa ganamaan beekan Itoophiyaa amala isii beeknee ganamumaanuu jechuudha. Qeeroon 100,000 mana hidhaan jirti jechuudha. Now, wanni du'aa jirruuf, wanni hidhamaa jirruuf amala impaayiritii tortortuu tanaa beekuu wallaalleeti. Fayyaalummaa teenyaan nu fixaa jira jaran. Huccuu aadaa uffattanii footoo moodela fakkaattanii namni guyyaa eeggachuu jirta jechuudha. Namni siyaasaa impaayiritii Itoophiyaa harkaan tuqe maqaa Oromootiin guyyaa eeggataa jirta. Mootummaan arra jirtu tuni tokkuma tokkoon dabareedhaan hin jarjartu si bar dubbannee turre. Gaafa beektee artistiin Hottee Duudaadhaa du'eessan isa himne bara. Nama beekamaa siyaasaa tokkoo fi artistii tokko du'aadha. Nam 5 lakkaawatan tokko jaamma. Kabiraatu wabiin ati qabdu maali jechuudha. Egaa waajjirri adda bilisummaa Oromoodhaa hidhaa jiraate. Ati voluntarily dhaqanii too hidhamuutu irra kabajaa na fakkaatti. Dhaqanii too kabiiroon teenya hidhaadha. Ifirraa Jaal Abdii Raggaasaa biratti na dabalaa yoo jettee ani akkasiin irra fadhaa jechuudha. Waajjirri kee cufaa ati hogganaa adda bilisummaa Oromooti. Ammoo Finfinnee tana keessa akka hin jirtu akkisan hin jiru. Odoo teessanii ilaaltanii waraana bilisummaa Oromoo as keessanii ABO KFO achi keessanii Oromoon maqaa eenyutu dhumuu jirtii yoo jettanii waan nama ajaa'ibsiisu jechuudha. ABO fi KFO'n excuse namni keenyatti hidhamu, excuse namni keenyatti saamamu sababa ilmi namaatti du'u taate jirti. I don't know. Islaafirraa kafannee awwaalleerra wayyana fakkaatti. Oromoo tanaa baraaruudhaaf ABO'umaaf KFO odoo beektee kafananii fitaatii fi salaatu janaazaatti godhee awwaalle. Because dhiirti akkanaan deebitu jechuudha. Bar ilaalchisaati isa nyaatee jechuudha. Diinaan qaban jennu jarana bar nuun kuni barra ani akkatti qoma dhiibbannee biyya san keessa yaa'u bar gootummaa akkasii mootum gootummaa ma jero. No. Gootummaa mi bar jarana. You have to know Itoophiyaan biyya akkamii beekuu qabna.
takkaatti galu yoo beetee jiraachuu feetee jechuudha. Yoo kaleessa abaa'oo taatee arrammoo jiraachuu barbaadde woo haatti dammarame haadheeroo beetee atis garaan gubiin jechuudha. Seeni piippii sani beetee miseessatti ta'e jiraadhu akkas jettee haa dubbiin. Nin qabsaa'aa ammoo Finfinnee keessa mana oowwaa kiyya taa'ee makiinaa bareedduu oofee Finfinnee keessa bashannanaa. No. Guyyuma kee eeggattaa deero. Mazaggabi tanaas taarikaa nurra. Shabbo miidiyaa. Namni siyaasaa impaayirtii Itoophiyaadhaa harkaa tuqe guyyuma eeggatta malee haraan keessan haruma Hacaaluu Hundeessaati. Haruma Daadii Galaanii. Haruma beetee Mooyin Boomba Qalaadhaati. Achuu waliin qabamtanii jechuudha. Saba gombiftee duuti akkamii jechuudha yaabara. Egaa saba gabroome kanaafin hogganaa taataate qabsoon hidhannoo malee hanqattee jirti. Siyaasaa doonnoo yoon bananii waajjirri siyaasaa cufaadha jiru. Boowwan kaabatti deemaa jiru agartanii jechuudha. Biitti tuni akka lola jirtu agartanii ilmi namaa kun miiliyoona meeqaatti kitamamaa jira jechuudha. Otoo kana gartuuti gariin dhaabaa ammallee waraqaan hoo baasaa jechuudha ibsa ejjennoodha. Egaa ibsa ejjennoo kee kun beektee waa takka nuun godhu barnuti. Yoo ajanduma nuu ta'e malee ibsa ejjennoodhaa waa takka deero. Ibsa ejjennoodhaa biyya dimokiraasii keessa ni dalagaa jechuudha. Ebargaa yoo isan kana godhuu baattan uummataan hiriira baasaa Ameerikaa keessa ni dalagaa, Faransaay, UK, ebargaa paartiin dimokiraat waliin dhuftee waan mootummaa tun godhuutti beetee waan akkanaa baasu jechuun mootummaa Ameerikaadhaa ni gigireessaa jechuudha yoo mormituu waa baafte. Adee robar waraqaa baasu keetuu piippiin garagalti qubaa'uun qabdu jechuudha numaatu asirraa wacee dhaabni abaluu bargaa ibsa ejjennoo baase adeera kiyyaa ibsa ejjennootiif dubbiin. Ibsa ejjennootiif wanni saba kana baasa. Oromoon nama isaa dubbatu miti adeero kan isaa dubbatu guute hunooyi. Kan isaa falbatu dhabdee jechuudha. Kanaafuu hogganoonni keenya kaaftan maal gootan biyya keessa gaafin xiyyatan. Booqeeroo tahariba deemu jira itti makame kadeero. Deemu firra garaan gubini jechuudha. Because duuti teessantun hamilee saba kanaa tuqaa jirti. Deema. Takka biyyarraa baha, takka gaara dhagaa deero, takka piipii makama, takka malee kee voluntarily nu hidhama. Kana ala option afran kana waliin agarre jechuudha. Eba seenaa dalagaa guyyaa dhaqaate qaalletti itti boo waajjirri abaa'oodhaa cufaadha waan hin godhuun qabu. Ha besifiraan na hidha jettee tumidhamu jaalabdii raggaasaa hojjetee achi keessa taa'u seenaa bara. Abaluu beetee miseensi adda bilisummaa Oromoodhaa fadhii isaatiin hidhamee beekadhu qabsoo Oromoodhaatiif waan guddoo jechuudha. Takkaatti akkamii wala tokkoo dhabne saba kan wabamu makamu. Abaa'ootus nama dhibdii jechuudha. Waxa irratti waan beeknu fi isheen jee. No. Egaa duuti du'a taate maal fachin dheedhe jechuudha bikka dhiiraa san. Tanagaa hagana jechuun waajii wana fakkaatti. Dargaggeessi qeeroo fi qarreen wali nu jennu maali? Adeero Oromoon nama dubbatee fi duu faayidaan qaba. Dubbattee du'uun Oromoodhaa waa takka hin tartu adeero qabsoo mitun. Gadaa san bira tarree jira. Gadaa Oromoodhaaf biyya keessa ta'anii dubbatanii du'ammoo. No. Tun dhalootaaf harkaa qisaasu. Dhalootaaf keessa beeteef irraa qisaasu. Firii fi daawundaawuniidhaan du'uun no. Hammaan dura du'eefuu sheenaa qabnaa jechuudha. Yoo saba kanaaf lubbuu ta'e qaalii baasuu barbaaddee boodee mikaa hidhadhu khayrii dhayi. Hidhadhu hufis tun dhirummaa. Tanaa alan qabsoo nan mul'atte hin jirtu jechuudha. Yoo wallaaluma keenyaan hagana yannaa jechuudha. Yoo lakkii dogoggorta kana jettan taate haatu mirga keessan. Ilmaan ayyaana hubattan moo kam? Ebar haa beetee mee gurbaan kun nama du'aan maluu hi jechuudha duutii akka qabdi. Arra saba akka nama hamilee nu horuu dhabnee bara nama beetee seenee akkamitti dhabnee jechuudha du'ee malee seenee. Hai. Warummaan abaa'oo kun saboo gadhiisan tokkoon isaanii mala gaaraan dhaqaniisa amma shakkee baran. Hogoroonni abaa'oo too gadhiisanii moo harmaatu hidhatanii Finfinnee keessa yaa'an jechuun dinuu. Nuuf olcha obboleessa keenyaaf anyway
kaafeen nu boochisaadha silaa ka dhabne maatii isaatiif jajjabina guddaa hawwina nama silaa waan guddoo saba kana hojjetees jira amma boodallee hedduun hojjeta jennee abdii irraa qabnu ammoo akka beetee akka laafatti diinni harka saamee jira maatii isaatii fi jaallan isaa akkamatti illee adda-bilisummaa Oromoodhaatis hogganoota isaanii hunda isaaniitu fugaa jajjabina hawwina uummata Oromootiifis isallee biyya irraa salphinu seenaa isaa yaadattu ilmaan ayyaa yoo beeytee takkaa dhiisaa siyaasaa dhiirummaa PP seenuu nu anaa saniima yoo waan bira dadhabdan duu jiraadhaa habar weewwan daan I don't know dubbiitti yoo kan galtu taate I don't know ebar khabucha mat beete ega akbira dabdan khachu khaysa ta nu bula chu guya boru sanit tajamna amo siyasa hasawa ite ibsa jonno fi jinni mamatasa siyasa Ethiopia kana tutqwa ebar ga guyu be gatal sabl khunis nama amma boda beete harka PPT du FBO di suma qabna خص خبر أمك قبصو لمن دندن جخوا خرابات الأتي مقالة خيس الدوف ركّتشون دندن جو تشويش نتبخ ينفورمي الأتي خلاش مرتفته قارة تركتيل ولو سنتي بيزي لا تشويش سنما سنفيفو بخلو بيتي جرون قالوفته بيلا بيجرا أكنو هر كام بيلوف نخنا بيزي تو بربانا تشويش خايفين مرتيسيته في فني هسا يرتو خرال لما راسني ديبا bitamu gatamu lama karra filaddo adero anamo ega filaddo ette takuban si fila chuya ma ega mara beti malif dut bitami ega bikal irade mun dan denyetate bitami adero jirado lubute bulchi sirra lallu chuya halal sigone fatwa da furad sirra lallu chuya ega jirachun dandamin pipu masanu ta jirada abshalu ma chuya takao bikal irada ka adero سني على جران وجبنا بالله عليكم المال يا وخاص مرتو يودو قربته يسر الرجال خران نملة تخانوا ما يشوي مالف يرتك بلا شيء أبو جورتون جران وجب دوهي يشوي يوم دابا شوتا النمني بيتي عن سياسة إيسي في توبي أنا نفتيتي خيال دوتاته وبليس خينك علي بيتي موينبون الرهابران سياسة نفتو دبين با إلى التخيتي أتجراتون always Ethiopia على بيكادو enemy number 1 إلى التخيتي أورمو تاوران بل أورمو تاونو جراتو دبنيتي أتي هقنا تاتي سلاجرات تاهي وري مناهي الآلات شو خيسا نوتا أنكم لسونو because batteries بيتي إمال غوتن إبر batteries مال نوغوتن يتشوي إذا بيتي بكالإيرة تكاغارة تاو تكامنا إذا خيسا جرو لما سنك أبصر رجلا نمني أمو على جرتو بيتم يديرو ديمي إيه خبر بيتم جرو لبو متيتي في تشوي نفوان نوغوتن قبتو إبسا الجنو داتين أوروميان بليسو ستو سنجوت لبو تين كساسين سو توقو جيساني أفرطو هافي جلوة ديمنا يتشوي أمو أورومو غرام ردو حاملين كينيا dhiira jabduu teenya piipina kanatti beeteeti taphattu kanaan hamileen keenya cabuun qabu ijatee irraa libsati waraana bilisummaa Oromoorraa nuti amma kanuu ta'u hadubbatu miti khafalmatu san keenya waan barbaadu bira dhaabbannaa chuhi dubbiin barbaannu boo dubbiidhaa fi namni beetee namni kumii dhibbi tokko hidhaa keessa jira Suudii fi biyya keessaa jechuun no kaafaa fi abaa'oon tarsiboo qabsoo keessanii irra deebi'aati gulaala reality la farra jirtu san accept goda Oromo daaf waan mala dhugatti ma Oromotti isanitti naaru damarama is okay namni beete qabsoo hidhannoodhaan dandeenyo damaramtelle waaqaanyiin qabdu jechuudha takka akkuma beete ittuma maxxanaati mootummatti maxxanaa heeresii kabajaan waliin jiraadha ammoo Oromoo teenyaan qabsaa wajjin ka maxxanaa wajaan nutu maxxanne jira maxxanaa PPT haraan gabaabaan kanu asila kaafaa'oo ta'e akkasuma jaan boo Oromooti kaafaa'oon heera mootummaa kanaa fudhattee jirti abaa'oon heera mootummaa kanaa fudhattee jirti haraa nagaan qabsoon
xaaqii fi xuruuqii san irraa barbaadu nutuu maxxannee jiraanna maxxanaa jiraadhaa lubbuu keessan jiraachisaa daldaladhaa baradhaa jiraadhaa fuudhaa heerumaa ema tun dhugaadhaa jechuudha. Ammoo Finfinnee maarree taatee maarree shoo afaan federaalaa maarree ta'e Oromoon qabsaa'uu qabnaa maarree akkamiin qabsaateero. Qabsoon daandii gubbaa baraaftee jirti jechuudha. Beeyti beektee lola keessa cuubamtee jirti. Tana gaa isantu beekaa jechuudha. Haga nuti beektee nu fakkaatte isan himne mee isanumaa gaafadhateero. Arra waan daggalarraa hafe waan hidhannurraa hafe waan hidhamurraa hafe karabaata hidhatanii Finfinnee keessatti ummata Oromootiif qabsaa'uu ni danda'amti. Nagaan jiraachuu ni danda'amti. Wariyatan takka takka naa hanna. Lakki wariyatan lama lama naa hanna. As gaatuun teessanii jechuudha. Isaanis nuti akka shabboo miidiyaa yaada kan nanne mokkam. Nuti wanni jennee maali? Namni siyaasaa impaaratii Itoophiyaa harkaan tuqe usteef sin dhiiftuu ubbaleessa keenya qaalii duuti beektee mooyimboon baqalaadhaa barnoota nu haa taatu. Duuti tun tamaayyii ta'uu qabdi. Rabbilleen ta'e irraa boodaa nu haa godhu jechuudha. Dhiirti biraa amma booda dhabnu jiraachuu qabdu. Dhugaafitti himne bikka dhiiraa dheenee falmachuu amma akka dhiiratti hidhamu falmatee nyaanu deemnee hidhamu kana achi bitamu hagasum. Bitamnee beektee jiraachuu. Mirga keessan sallachuutu warri beektee lakki beektee gaara odoo gaaraan dheenees Finfinnee keessa jiraachuu ni dandeenyaa jettan lama lama naa kanna hin danda'amtu karaa nagaa qaalachitti cufee falmachuu qofaa warri jettees takka takka naa kanna mirga keessanii jechuudha. Dubbitti yeesanii gallee isaarraa isanii deebi'a. Aboo akkamitti reefu jeesama lama lama hin danda'amtudha. Beektee qabsoo karaan tokkichaan mootummaan tun haalli reyaalitiin lafa jirtu dubbiin lafa jirtu hidhachuu malee hanqattee warri jettan takka takka naa hanna. Lakki karaa nagaatiinis beektee karabaata hidhanneetiis ni taatii jettaniis karaa nagaa waggaa jedhu beekamu karaa nagaarraa rakkoon keenya. Rakkoon keenya ammoo mootummaa nama nyaatu keessatti akkamitti hoogganaa taatee nagaan Finfinnee keessa jiraachuu dandeessa. Hidhamuu fi beektee qabsaa'uu irraa alatti nagaan mootummaan tun nagaa namaa ni kanneetii hidha. Warri beektee nagaa namaa kanneetuu jettan takka takka naa kanna. Warri nagaa namaa kanneetii jiraachuu ni danda'amti jettanis lama lama naa kanna. Tun mirga keessan qabxii itti taatu taa dabaru. Laayina banii fi I don't know jidduutti namni yaada kannachuu barbaadan yoo jiraatan shabboon lakkoofsisaa isanii hamaxansu ani haasoo ittiin fufaa bilbiltanii yaada keessan kannachuu dandeessan. Nuti wanni uummata Oromootiif akka jechuu barbaannuuf nuti lubbuu baraaruu irraa hajaa qabna. Namni hidhatiin maaliif nurraa du'a? Gaafin teenya haganu gaafin loojikni jiru maali? Namni hidhatiin namni beektee kun ammoo akka laatanitti baleessa keenya kuni wannummaan du'uufuu maal naangaluu hin dandeessu jechuudha. Yoo aarsaa taate haa deemneetuma hidhannee bikka dhiiraa san dheenee falmachuu. Yoo hin taane haa voluntarily deemneetu of hidhu hoggaa haan usu. Gurbaan kun yeroo dheeraaf illee haasoo dheeraa akkasii hamtuu isaa dubbatu illee nagarree nuti nama beektee hoogganaa ABO'dhaa hoogganaa KFO taa'ee beektee nagayaan hin jiraadha jee abiyyiin nyaate. Beektee tun walii taaziyaan ta'e hin jirtu jechuudha. Nuu galuu qabdi. Why we don't accept the reality? Gaafin guddoon kanuma jechuudha. An dargaggeessa Oromoo illee karaa kanatti afeeru jechuudha. Gabbaatee Facebookidhaan xarraaq jettee no. Dubbiin hammaattee jirti. We have to understand. Bilisa barbaadda hidhadhu. Yoo akkas hin taane nagaan jiraadhu adabadhu. Hagas wadeero. Qabxii itti aantutti dabarraa warri yaada qabdan jidduutti illee bilbilachuu dandeessan. Thank you. Irra guddaan tokko naa halluu jirtanii yoo ni konfiisiisan godhe na ofolcha. Mira keessaan seenee duuti bilisa xiyyaatu hedduu garaa na gubdee jechuudha. Hedduu garaa na gubdee
abiyyin bar ganama every day nuhimaa jabar every day abiyyoon jechuun jiru maali bitamu takka gatamu yoo feenoo hidhame takka gaara dhaqeen haloo السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله. جمّن سبقنا وجراتني. ألفا دعالة ماذا واي جمّن أمان تنا خاصة جرورتي. أنا كا أورام نام أورام تقطي فارتم مان أمان تنا جل تكونوا ديجا مكابا خجون كمان. يرو أمان فارتم مان أورام هنبر باجسو. فارتي أورام ودا برا إلى سلاسة ركاسيان كرادتي فارتي كيسة تنامون لكن يخاني دماتوري. nama biyyatti tanaaf faayidaa ni qaba yookaan dhaabbaadhaa waan deemuuf jecha yeroo ammaa nu barbaachisu jechuun amana. Inni biraa dargaggoonii fi maqaa yeroo ammaa tana jirtu barumsarra jirus eeggannoo irratti biyya keessa jirus magaalaa jirus gara baadiyyaa deebuu irratti yoo kadeen deemu taate gara bosonaatti yoo hin deemne taate immoo lubbuu ishee baraarratu irratti namoonni akka amma mucaa irraan tana dhabnee kana maatii isaatii illee gartee jajjabina hawwaa fi keessattuu akka yaasoo kabbabaa kana faatu jira kaammallee gana taraa akkana kana eeggatu dha ta'u namoonni mallee faartii abaaboo keessa taa'ee tartiiba akkana kana eeggatu akka yaasoo kabbabaa faadhaa jechuudha hidhan taraa meeqaratti itti garaa tokki. Kanaafuu nama kanarraa waa baratanii ijoolleen Oromoodhaa ammaan tana paartii keessa jirtu keessaa diigamtee yoo dandeesse gara biltiginna galu yoo dadhabde immoo gara bosonaatti deemuudhaaf kanaa achitti maqaa paartiitiin nama tokko kana booda dhabuu hin barbaannu jaatii ulfadha galatomaa shafu. Thank you. In waan arra obboleessa kiyya kanaan lafa kaa'e haa galatuum wanni nu jechuun jiru maali yoo qabsoo taate bikka dhugaa san dheenee aarsaa kafallu yoo qabsoon ta'e ka haa jiraan bar jiraachuuf ifuu qabsoo takka barachuun daldaluun ammoo kun eenyuuf dalaganii beektaa uummata Oromootiif malee hoggoroota Oromootiif hin dalagu no bar irra dibaan gaarii miti question markii guddoon irraa qaban maaliifi jaalbeetee mooyimboon du'ee kabiraa maaliif jiraachuu jira geemii tun galiniif aboo warri dubbiin hin galiniif galaa jiran addunyaa kanarra warri galeef ammoo jiraachaa jiran daas realitii jirtu sanuma jechuudha. Abaa'oo fi kaafaa'oon seebetee qabsoo isaanii realitii lafarra jirtu laalanii tarsimoo qabsoo isaanii ta ummata ta yeroo wajjin deemtu lafa kaa'achuu qaban. Walii gallamu akkam nuti irratti ololaan jirru barbaleessoo. Hambaan qabsoo teenyaa abaa'oo kaafaa fi waraana bilisummaa Oromooti. Sadeen kan akka addaan nurraa baan hin barbaannu. Ammoo sadeen tarsimoo isaan irratti hundaa'ee tadaleeyduu fi tandaleeyne nurraa taate. Aarsaa ilaaluun kafallaadha. Moo hin boon irra dhumuu hin qabdu dubbiin. Kana boodaas dhabuu qabna. Dhugatti jaal moo hin boon. Beetee namni miseensa gumii sabaan ta'u goruban. Namni hoogganaan adda bilisummaa Oromoodhaa Finfinnee keessa jiraachuu ni ta'a. Ni ta'a. Tala sanii findis. Haloo. Subboo miidiyaa kadhatoomadha. Kanaaf an akka yeroo Oromoo takkaatti yeroo kanatti paartii jedhame kamiyyuu nu barbaachisuudha. Abaa'oos ta'e kaafaa'oos nu barbaachisu paartiin. Paartiin yeroo uummanni dhumaa jirutti dhaabbatee ilaalee gaafa uummanni waa tokkorra ga'e ani bakka keessan isinii bu'aa jedhu gongumayyuu barbaachisu. Kanaafiyyuu paartiin kamiyyuu diigamuu qaba. Har'a qeerroon Oromoo qarreen Oromootis hundumtiyyuu yeroo itti dhumaa jirutti. Kanaaf wanta hundumaayyuu Abiyyi irra gochuun hin barbaachisu. Mooyibboon har'a kan ajjeesee paartii keessa warra paartii keessa jirudha. Warra nu jalatti paartii jalatti hiriira jedheedha malee Abiyyi irrattis waan hunda gochuun hin danda'amu. Kanaafiyyuu paartiin kamiyyuu diigamuu qaba. Yeroon yeroo waraanaati waan ta'eef waraanatti hundumtiyyuu qeerroof qarreen gara waraana hin deemneef kan dhowwaa jiru paartii lamaan kana waan ta'eef paartiin kamiyyuu diigamuu qaba kan jedhudha. Yaadni koo galatoomaa. Ayyee fayyaada galatooma jalan irraa sanii deebi'a. Hambaan qabsoo teenyaa yeroo ammaa tana keessa barnuti jibbaan qabnu. Barnuti garaa bal'anneeti Kongoon ka taguugoon xaarree taate malee isii wanak jennee as deeffachuu jira bar. Barnuti kaafaa irraa jibbaan qabnu, abaa irraa jibbaan qabnu. Wani nu jibbine ammoo haabeetee nama bilaashidduu kanatu nuun ta'inidha jaran. Nama bilaashidduu jiru kanaan nuun ta'in. Easy nama keenya harkachuu jira bar laaftutti baleessa kee. Bara Hacaalus beektee laaftutti bar. Bara odoo mana keessatti illee duunee bar kabaja odoo mana illee cabsanii dubbii teessanii galti mokkam. Ebar hogganaa nu dhabuu jirru kuni
barnam tokkollee hamanatti cabsanii tooseenanii ajjeesanii jiru bara jero hamakiinaa keessatti illee nu ajjeesanii jiru bara Abdul Jabbar Hussein Furad Haacaaluu Hundeessaa Furad obboleessa keenya beetee mooyimboon Furad aboo akhi bar laaftumatti nu fixaa jira ummani laaftu odoo deemnu bara odoo haraa yaanu dhumu jirra jechuudha won sirni arraa kun nu nyaataa maal hin beene jechuudha namni irra sadi deema namni siyaasaa Oromoodha namni impaaritii siyaasaa isii harkaan tuyte guyyuma yafatta jiran guyyuma afatta kanaafuu takkaaseen haa jiraadhu jechuudha qaanii miti jechuudha at least maatii keetiif ilmaan keetiif jiraadhu takkaa'oo gaara dhaqinu boonsi lamaan kana ala kaannatti mul'anne bara jero because wabii sii kanuu hin dandeenyu jechuudha Malte? Haye deebisa bilbiladha takka qabxi ittaantu deemna gabaabinaan halo Kam nagaa jirtu? nagaa galata waaqa akkamisan Itti fufi. Nagaa jirtu? Si dhageenya itti fufee. Ayye galatooma maqaan kiyya Abdii Sadaanilleen bilbila keessan kana yeroo baay'ee yaalaan ture garuu naan seen irraan argadhe yaanni isin dubbachaa jirtan baay'ee gaariidha naa ta'eera. Garuu akkitti jedhamaa jiru kun kanarra oduu dhiibbaa uummanni hamma danda'uun hoogganotarra kaa'e. Hoogganaan ABO'tis hoogganaan KFO'tis yoo dhuguma uummata kanaaf qabsaa'aa jiran taate nu gahee nuyi homaa paartii waan jennee waan hooggannu hin qabnu. Kanaafuu akkitti waliigallees akka seerri biyya kanaa jedhus akka kanaa miti. Kanaafuu nuyi waan kana keessaa baanee dhiisnee ammaaf dhiisneerra gaafa biitti tuni karaa siyaasaa banatte itti dachaana ammaaf garuu haalli isaa nuun galle uummanni karaa barbaadeen difeendi ufaa godhu jedhanii yookaan immoo hin dandeenye waan nuyi akka nuyi barreetti akka seerri jedhuun alatti deemamaa jira. Kanaafuu dhiisuu qabnaa jechuu qabu. Yoo san hin taane immoo wal ta'anii isaan lamaanuu wal ta'anii hiriira yaamuu qabu. Magaalota Oromiyaa kamiyyuu keessatti hiriira yaamuu qabu. Kaanii achitti gaafa humna nama biraatiin yookaan immoo humna dhaaba wayiitiin biyya san keessatti jijjiiramni wayii dhufe suufa ofii tattaragatanii gadi ba'anii iddoo Oromoo nutu taa'a jedhanii ammas bara lubbuun jirru bara jireenya keenyaa guutuu nammoo tokko fuulduratti ulaalaa deemuun kunuyyuu Oromoon milkii ilaallata. Milkii urraan arganne waan kanarraa nuyi. Hoogganoota tanarraa milkii hin qabnu nuyi. Nu gananiitiin jenneeni. Diinatti galtaniitiin jenneeni. Ittiin milkaa'aa hin jiru milkii ilaallata Oromoon amantii kamiyyuu hordofes milkiin ilaallata. Ittiinuu milkaa'aa hin jiru. Bara meeqaaf hamma lubbuun jiran isaanuma fuulduratti ilaalaa waan tokko oduma laallu ijoollee guddattee boru biyya keenyaaf Oromiyaadhaaf waa meeqa buusuu dandeessu dhabaa jira. Warri har'a baanii ijjatanii deeman kun hundi isaanii warri mana hidhaa keessa turanis warri mana hidhaatti ba'anis hundi isaaniitu wabii jireenyaan qaban. Kanaafuyyuu nuyi akka nama ordinarii tokkootti akkanumatti jireenya keenya oofanna hamma dandeenyutti akkasitti qubanu qabaadhaa homa keessayyuu hin jirru jedhanii har'atanii hoogganoonni kun gadi ba'anii waa himuu qabu. Yoo kana hin goonu taate yoo kana hin godhan taate immoo qabsoon karaan nagaa turis yoo mootummaan karaa nagaa si eeyyame karaa nagaa deemta. Kan achitti nama akka keetii nama nyaatee dhugu wanti ati sodaattee gaafa inni kana baneef gaafa inni karaa akkanaa naa baneef jettee teessuuf hin jiru. Garuu dubbii isiin tannii reesse dhiifama. Hoogganoota lamaan irra jira kan KFO'tii fi kan ABO. Isaan lachuuyyuu yookaan akki nuyi beeknu fi akki seerri biyya kanaa jedhu nuun hayyamne akki seerri biyya kanaa jedhu irraan deemaa hin jirru. Kanaafuyyuu haalli mootummaan itti deemaa jirtu nuun hayyamne waan kana nuyi ammaaf mataa miila isaa wallaalle jedhanii dhiisuu qabu. Yoo san hin taane immoo qabsoon qabsoodha. Gatii baasuun gatii baasuudha. Hiriira yaamuu wanna dogongora xiqqaa ta'e tokko kamiifiyyuu keessattuu lubbuu namaatti walitti dhufti sana kan jimlaan nama fitanii miti.
kan dogongoraan nama hidhaniif iyyuu hiriirri yaamamuu qaba. Oromoon akkasitti eenyu eessa akka jiru addaan baree haa ta'u. Akkana jechuu barbaade dhiifama oolan sitti deesse galatooma. Abdisaa galatoome. Namu yaada ibsadha. Lubero gabaabila onu jechaa jiru. Amma harkuuf teessan adda bilisummaa Oromoodha. Beetee aroon maal jee waraqaa baasuu danda'a. Nundi ni beekna bar maaliif gurbaan kun du'e winoo ilaalcha isaatiif Oromoo ta'uudhaaf ilaalcha isaatiif waan hoggana waan beekte paartii kana wajjin hariiroo qabuuf waan siyaasaa impaaritii harkaan tuqeef du'e. So duuti isaa akka poolitikaadhaan wal hidhaa taate ni beekna. Abaawoon kanumaa gabbee jechuu ni danda'a. Mootummaa kanaan miseensa kiyyana irraa ajjeeftee jechuu danda'a. No. Oromoo duutee irraa isin dubbatan. Oromoo beeloftuu irraa isin dubbatan. Oromoo hidhamte irraa isin dubbatan. Hogganoota isaanii kaduu irraa illee dubbatan. Realitii lafarra jirtu irratti hundaa'anii tarsimoo qabsoo isaanii adjust godhachuun kun beektee hojii manaa abaawatiif kaafaa'uudhaati. Kan akkasuma dhiifnaaf irratti ololaan jiru. Ammoo nuti wanni jechaa jirru maali? Ilaa yoomi namoota barate keenya habaru nu fayyadu dhabuu jirraadha bara. Baru eenyuuf gochan? Mootummaan beekadaarraa mooyimboon tuyxee laatte bikka guddoo deemaa jetti jara noqo isanii galuuf taate. Yaa akhi nama guddaadhaaf deeman. We know that. Nama guddaadhaaf deeman. Sogaa namuu taa'isanii dabaree eeggatanii jechuudha. Haaloo? Namuu taa'ee dabaree eeggate jechuudha. Assalamu alaikum gammee fi shabboon. Assalamu alaikum isinin jaa. Dhaamsiniin an qabu dhaamsa jechuun Itoophiyaa tana keessatti hayyoota keenya taphattoota keenya irraa qabi ilaa hanga abbaa qabeenyaatti ilaa hanga barattootaatti yeroon tun yeroo baratanii siimiti yeroo gartee magaalaa Finfinnee keessa ta'anii yaani rasaasa eeggatanii damma uummanni kun iraata rasaasa eeggisu jira. Kanaafuu aartistii keenya taphattoota keenya hundaafuu dhaamsa dhaamaaf Finfinnee keessa Adaamaa keessa Dirreedawaa keessa teessanii mootummaa kana dura hin taa'inaatii bakka dhiirtii jirtu dhaqaa'ii tana dhaamsa dhaamaaf aartistii keenyaaf kana shakkiin teenya guddoon uummata ijoollee taphattoota barattoonnis kutaa tokkorraa qabiila hanga yuunivarsiitii wanni yeroo tana baratan hin jirtu amma maaliif akkuma Tigraay jechuun lolarra jirraa jechuudha. Abbaa qabeenyaatiifis dhaamsa dabarsa abbaa qabeenyaa jechuudha. Oromoo warra ta'e abbaa qabeenyaatiifis yeroo tana keessatti wanni ati daldalattu hin jirtu qabeenya kan kee fudhadhu bira galii tanaas dhaamsa godhaaf. Suudii warra agartee suudii keessatti dhaanyu rakkoo addaa keessa jira rakkoo addaa keessa jechuudha. Rakkoo isaan namni hin beekne keessa jiranii jechuudha. Kanaaf sagalee ta'uu qofaa miti nama Jeneevaatti ergitanii nama Jeneevaa dhaqee uummata keenya gartee uummata keenya kana baraaruu danda'u. Hayyoota Ameerikaa fi Awurooppaa keessa hin jiran kanoo maaliif calliftan? Rakkoo guddoo keessa jirra jechuudha nuti warri suudii keessa jiru. Namni tokko yoo qabame bakka tana dhaqaa bakka san dhaqaa namni argu hin jiru yeroo ammaan tana. Jechuudha qabame malee kanaafuu bara 2020 takkaas jechuudha sagalee namni ta'uuf dhabamee jira kana rakkoo tana maaliif nu calliftanii nuti warra suudii ulaamaattis nu himaa warra biyyaattis nu himaa warri Awurooppaa fi Ameerikaa jirtan namuma 5 warra Jeneevaa dhaqee rakkoo uummata keenyaa kana rakkoo akkanaatirra jiranii Jaanii rakkoo ta'e ibsu yookiin namni tokko akkamitti dhabame jechuudha. Sagalee ta'uu qofaa miti bara warra suudii kanaaf sagalee haa taanuu qofaa miti. Achi dhaqanii Jeneevaa dhaqanii jechuudha rakkoo uummata keenyaa kana jechuudha maaliif yaaduma tokko nu dhabde rakkoo addaa keessa jirra yeroo ammaan tanaa jechuudha yeroo ammaan tanaa qabamtee namni bakka tana
bakka tani jirtaa namni seemuun jiru jechuudha kokkaraati jiru sooti asasamma. Warri biyya keessa jiru maali warri biyya keessa jiru beekaati Oromoon beekaati afaan rasaasaa taa'u jirti. Gammachuu abbooyyee jaalmarroon dhaamsa godhaniif koota qarree fi qeeroon dirreen qabsoo banaa jetteen biyya keessaayis banaadhaa koota qabsootti rasaasan eeggatinaa jetteen jirti. Uummanni keenya beekaati warri abbaa qabeenyaa warri wayii beena jiru warri taphatu beekaati rasaasa dura taa'u jiran jechuudha. Akka Tigree ta'uu qabna. Tigreen guutuutti gaara seentee jirti jechuudha. Gaara seentee jirti. Yoo kana hin taane hogguu abaluu du'e jecha teenyaa nu dhibde nuti biyya namaa keessatti maraannee jirra maraannee sammuun fayyaa nu qabdu. Asii biyyatti nama du'e yaaduu hin dandeenye. Maaliif akka gammeen baanu hiraataa fi laaqana oboo yaaduu irra dabarree dhiiga bilaashi gannaqamuuf hin dandeenyu yaadaa'u kaafaa fi abaa'onis obboleessa kiyya kana dura jee jira. Yoo dandeenye hiriira baasuu yoo dadhabanoo nuti hin dandeenyu karaan tokkichi jiru afaan qawweetii dhaamsa tokkichaa kana akkamiin nu dhaban tana yaanna fiyyaa galatoomaan isin jaa gammee fi Shabon. I think Arraboda, I think Balesa Kenya Kali Moimbom Boda, Nami Bonyu Fujurtu. Voluntarily do ajan. Namu Rasasa Debre Gatajira, how be yes Rasalbis. If do Yenan Tazia Ever Sabahana, Hamile Hufusu Jodiba. Beekaa keessaa guuraatti saba kana jilbiibbachiisu barbaadan. Hogguu akkati bochu odoo kanarraa fayyine because ilmi kun keessaan madaaban namni kun keessa kee madaa deema arra taacaaluudha arraa nu keessaan baane jechuun hoggaa beete sirratti deebi'ee sirratti deebisan ni doomtaa haboota dayyuusa taata. Kanaafuu waan nuti kanuuf falmatu qabnaa jechuun hidhatee kufee kuffisu qabna. Dubbiin talmala hanqatte mokkam. Kanaafuu namni karabaata hidhattee Finfinnee keessa beetee siyaasa Itoophiyaa harkaan tuutee ni jiraadha jette yoo dandeesse jiraadhu deero. Ammoo icciitiin itti jiraatan ni beeyna. Yaa akhi qabee hamashadhaa nu jiidha deero. Bitamii jiraadhu haga soo dubbiin. Itti gali dammarame kaa. Bara deeroo nuti bara amma Oromoo siyaasaan dammeyne bara amma nuti. Nuti immoo olii gantu jennee dhakallee sitti hin guurannu bara. Awo miskintichi amma dhiiratee yennaa jechuudha. Gaafatti galte habara amma boo qaalicha dubbiin galteefidha. Yaa bikka dhiiraa dhaquu hin dandeenye moo kam? Ebara akkasoo dubbiini. Adeero eega bikka dhiiraa san dhaquu hin dandeenye jiraachuudhaaf waan ulaagaa si barbaachistu guuti jiraadhu haa garaa nu gubini. Asii qabsaa'oo mattaluun no. Salmaan Khan nuti hin ta'in adeero aktara beetee qabsaa'aa Finfinnee keessa karabaata hidhattee faashina meeqa uffattee Finfinnee keessa naan deddeemi no. Finfinnee keessa taanee qabsoon gaggeeffamu jirtu zero hin jirtu. Qabsoon gaggeeffamtu PP ta'uu akkanuma kanaame takkaatti maxxantee takkaa taatee beetee jireenya kee oofachuu. Kana ala qabsoon Oromoodhaaf arra Finfinnee keessa taa'anii godhamuu dandeessu. Abiyyi ruulaatti cufee jira hin jirtu. Hoggaa kana jennu maali? Mirga keessa bashannana haga gubeetee Abiyyiin isa yaamu deema bashannana. Ammoo Oromoon dirqama isanii boochu san hin qabnudha. Oromoon bara nuti amma akka sabatti waafitti mu jirra. Habeetee bikka dhiiraa dhaquu dadhabdi. Hadammaramuu dadhabdi. Odoo beektee fakkeessituu nyaadhamte. Woo habii duraanuu jenne biyya sirraa salbisu nafsi maar. Sabni kun arrabooda namni boonyuuf tokko hin jiru. Namni boonyuuf tokko illee hin jiru. Halloo. Shabboo fi gamti bakka nuti jiraatan. Sila keenya itti fufi. Ani wanni ni jiru wadeera gamti qabsiin Oromiyaa kan jirtu qabsiin gaara jirti maal taata? Itti fufi. Qabsoon ta'e gaara jirti jechuun ni barbaada ummata Oromooti. Abaa jechuun dhiifne
amma nuti dhaabni kun dhaaba gartee amata 50 oliif nu qabsaa ture. Afaan guttannee qabsoo ta'e dura maqaa jechuunis nu dhibbi. Sinigalee kana waan taate jechuudha. Afaawus ta'ee abaawus ta'ee gabbaanii yeroodhaafis yoo taate ummata Oromoo gabbaa maddaa Empire Itoophiyaatiin afaan wallaalee jechuun isaanirraa eegamu ture. Nuti ammas kana nuun ji'an keessee kanuma eeggannaa garuu osoo wal eenyu beekaa keenya nurraa fixuu jira. Gartanii wanni amma samoonii kana ta'uu jiru wallaahi miira keessa nama galcha. Barattoonni keenya bitaa mirgatti maatiin nama fudhatamaa achirra kaafetti barumsa keessatti hacuucaa irratti ofaa barumsa isaanii seeraan kan nufi dhahuurraa ka'e. Hin dhaga'ama? Hin dhaga'ama tuuf. Kana waan ta'eef Oromoon qabsoon isaa afaan qawwee faqat wallahi alazim Oromoo takkatti qawwee qabadheetiin qabsaayayyuu biyya ambaatti sagalee jechuudhaan tunaan. Uummanni Oromoo biyya keessatti hidhaa keessatti biyya Saudi Arabiyaa jedhamu keessatti hedduu qubatu qaba nuti. Warri hidhameetiniin hafalee keessa guurataa jiru akkam mootummaan qabnu saree darbee biyya ambaa kamittuu akkamitti jiraanna nuti Oromoon akkamitti jiraata. Nuti hiriiras nu waamii hiriira yoo nu waaman ni dhaba waan ta'eef. Hin dhaga'ama gambe. Hin dhaga'ama xiqqoo sagalee kee qabni ni dhaga'ama. Halloo. Si dhaga'ama sagalee kee qabni xiqqoo. Kana waan taateef akka hayyaatti uummanni Oromoo dhumu jira. Adaraa uummanni Oromoo qabsaa'uu qaba. Uummanni Oromoo walirratti qabsaa ofii dhabaa maali nuti san muharree qabaa hayyaanne hoo tiruun turtuu dhagataan mokkab subhaanallah uummanni Oromoo qabsaa'uu qaba bee bas kana malee qabnuuti furmaata bira nuti woboon nu baasa afaan qawwee qof afaan Oromoo dhageessan ta'e. Hin dhaga'ama. Maal jedhe bakka garba Ameerikaa ta'uu jirtu hundinuu abaa'oo ta'uuf deemaa. Abaa'oo ta'uu keenya shakkii takka malee alaafi keessatti abaa'oo ta'uu danda'a. Barbaachisaa taanaan jechuudha. Ani immoo amma dhaga'ama. Hin dhaga'ama tuufi. Nuti ijoollee annamma biyyoota Arabaa kana keessa jira. Gargaarsa ancaaraan nan geenda nama gargaarus hin agarre kanuuf gargaarsa gootanii barbaanna as keessatti biyyoota Arabaa kana keessa. Carraan arganne abaa'oo guddaan qabaatu hamillee qabaatu. Dhageessanii Si dhageenyee galatoomna fadhaa. nuti karaan nu baasu kanumaan Galatoomna. Halo tuuf. Halo. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salaam salaam. Hin dhaga'ama tuuf. Sagalee situ baadhaamte. Wanni jirtan baay'ee bareedaadha. Wanni jechuu barbaade yaadan kanachuu barbaade yaaniin kanachuu barbaade sirna afaan qawweetiin ijaarame afaan qawweetiin diigan malee afuufaa madaa hin fayyistu. Waan kana ta'eefu Oromoon mayra tokko yeroo margu mayra qaccee hin murtu mootummaa qeeroo mayra qaccee kana walitti qabee afaan ibiddaatti naqaa jiru. Oromoon yeroo yookaan baddu yookaan maqummaan Oromoo kunuu achi buutee ta'uu jirra. Kanaafuu wanni nu barbaachisu waraana bira dhaabbatanii gara waraanaa deemuu afaan qawweetiin waan ijaarame san afaan qawweetiin firraa diinee Oromoo bilisoom yoon ta'in wanni takka kan nu baasu hin jiru jechuu barbaada. Galatoomi. Ulfaadhatis galatoom. Jarana, I think wanni tun haa bilchaattu ni laalla. Uummanni Oromoo haa dirqaman qaba. Nuti immoo ni jennu maali?
barattoonni Oromoodhaa qeeroof qarreen namni daldaltu namni Oromoo taate amma booda du'a obboleessa keenyaa moo hin boon booda Oromoon qabsoo karaan qabsoodhaan nafneef yoo hidhannoo taate malee. Yoo gaabeetti odoo abaa oomtuu odoo kaafaa oomtuu duuteetu hin danda'eeti. Qabsaa barbaaddaa gaara dhaquu. Yoo gaarri siin taane adeeroo jiruunu qabsoo taate mokkam. Woo jiraadhaa hausaa. Habarattu baradhu hadaldaltu daldali. Boontiin jirtuuti waan hin jiran hin dhuminaa jechuun. Namni arra mana hidhaa keessa jiru namni 100,000 namni 100 hin jiru keessa maqaa waraana Oromooti hidhame. Agli teessi argaltu jechuun. Oromoon maqaa uummata kanaatiin dhumu jirti. Maqaa abaawotiif kaafaa'uudhaan muttuq jechuu jirtan. Barataan barnoo yuunivarsiitii keessa ari'amaa jira. Nama woboo jaanii yuunivarsiitii irraa ari'an gartee. Nama beektee woboodha jaanii hidhan gartee. Wanni Oromootti dhumu jirtu maqaa lama akkana maqaa dalagarra hin jirre jechuudha maqaa malee. Waan mataan hin jirre maqaa malee. Because siyaasaa impaaritii Itoophiyaadhaa tokkas ta'emma. Abaa of kaafaa'uu qofaa miti. Itti daa paartiilee hundaa'u bakka takkattu wanni paartiidhaa Itoophiyaa keessatti deemuutti hin jirtu. Nuti uummata Oromooti wanni jennuun maali? Lubbuu ta'e abaa of kaafaa'uu fi qisaasiin. Boo dhugaa walitti himnaa jechuudha akka shabboo miidiyaatti. No. Beekaan keenya du'uun qabu, barataan keenya du'uun qabu, daldalaan keenya kanaan saamamuun qabu. Boo jireenya keessan oofadhaa. Lafa jara waraana kee gargaare. Yoo dandeesse itti makame, yoo dadhabde du'aa boqonnii fateeru mana kee taa'e. Jiruunuu qabsoo taatee nuu jiraadha. Beektee waan hin jirreef Oromoon gatii kafaluun qabu. Arabar jaalmooyin dhaaba beektee boo dubbii sadii galuu qabdi jechuudha. Dubbii sadii galuu qabdi. Battee urgeessaa dha rabbi isaa eegu. Dubbii teessanii galti. Haanni jiraata mataan tuqani baramma. Mataan tuqan. Mataa abaa'oo kaafaa'uun tuqan. Waan jalaa ammoo maqaa isaaniitiin ammoo haamuu jiran. Barattoota keenya, beekaa keenya, hayyuu keenya, daldalaa keenya fixu jiran. Waan namni keenya tooftaa kanarraa dammaquu qabdan. Wanni bu'aa buufannu hin jirtu hagasuma. Namni aarsaa kafaluufi wayitti bahuudha mokkam. Boo jarana karaan abaa'ootiif kaafaa'uudhaan wayitti bahuu dandeenyu ammaa tana keessatti hin jiru. Foddaa ammaa tana odoo paartii birallee taatanii karaa paartiidhaati wayitti bahuun yeroo ammaa tana keessatti hin jirtu. Ilmi Oromoodhaa waan tanarraa fagaadhu. Ilma Oromoo silaa walitti qabamteetu odoo lagannaa firaatti labsinee jaan yeroo garii. Dhaabuu kana odoo laganne. Warra paartii baan akkanaa na ufolcha. Mira keessa seeneetii miti. Lubbuun Oromoodhaa ta karaa malee duutu kuni beetee leecallaa qabnaaf wanti qabsoonuuf barre ilma namaati jechuudha. Arra nama akka beetee mooyimboo kana deebitee uumuu dandeessaa jechuudha badhabde. Namni kun beetee baru silaa qondaala biyyaattaa jechuudha mataa biyyaattaa. Nama laayina gubbaa jira uummanni Oromoodhaa mee daajestii godhaa dubbii tana oofadhaa. Tana booda duuti biraan adeero tana booda abbummaaf ajjeese jedhan. Political beetee suicide amma booda ofitti dhooftee jechuudha. Siyaasa impaaritiidha harkaan tuutee karabaata hidhattee Finfinnee keessaan jiradhaa jette waan nama saniif hin boonyu jalaa siyyaan odeero. Barataa keenya nama har'a Finfinnee keessa taa'ee qabsoo siyaamuun dhageenye. Hin jirtuuf hin jeha. Hin danda'amtu. Odoo danda'amte wayyaanee maaliif hiriiran baane? Bebe aqli ta'e keessa laalee jechuudha. Odoo har'a daawudhaa biyyi ni gartaa maqalee keessa. No. Qawweedhaan daawun godhu jira jechuudha sirnicha. Because mootummaan arra jirtu tuni summuun bukuun umyuun foomlaa yarji'uunidha. Uummata beetee jiris daamtee gurrinis duudee hiriira keetti dhagaale jechuudha. Oromoo hiriiratti yaamuru hagam takka bu'aa qabdi adoonnoo. Wanni itti hiriiruu qabnu qabsoo hidhannoodhaan dura haa jabaannu. Eega beektee tana jabeeffanne booda tunsunnaadhaa beektee supplementary vaayitaaminaa jechuudha. Qabsoo hidhannoodhaatiif qabsoon hidhannoodhaa waan nutriishina waan qabsu beektee waan lubbuun jirtu supplementary godhuu dandeenya ka hiriira gaafa kun jabaate dambalii irra gadhiiftaa jechuudha. Odoo hidhannoodhaan hin jabaanne uummata keenya irra godhuun maal faayidaa qabdi? Gaafin teenya guddoon nama yeroo ammaa tana keessatti maqaa paartiidhaatiin karabaata hidhatee
beeytee ifiifis aarsaa bilaashtee saba keenya barataa keenya yuunivarsiitii keessa ariisisee daldalaa keenya saamsisee no qabsoon akkasiinuman taane. Wanni nuti aarsaa kafalluuf bu'aa isii harkuu qabna. Yoo bu'aan qabaanne wali dhiifna kaateero. Wali dhiifna. Dirqama qabnu baraakee piippii taaneetis beeytee baraa fi fogoggee goggodhatee dabarfachiisuma dandeenya jechuudha. Sabni kun bilchaatee jirateero. No. Sabni kun waan beeytee aarsaa itti kafalee wayitti ba'u qofatti aarsaa kafalla malee amma booda maqaa fi beeytee woo kana gabbarru jechuudha. Waan nu baasaanii beeyin sanitti san dhaquu dandeessaa dhaqi yoo dandeenyoo nu jiraadhu kaateero haga sumaadha. Yoo tanarra wayyaa qabaattan as kanna haloo. Assalamu alaikum. Humphrey Sanu, harka jamfuune nagaa qabdanii baga jiraatanii galatoomadha. Sagalee kiyya inni dhagamami? Inni dhagama tu. Waan mucaa du'e egaa silaa Oromoon nama du'e du'a lakkaa'uu dhiifnee silaa itti yaaduu qabna turre. Biyya itti alaafattu warra maatii isaanii irraa hambisu, Oromoo hundaa irraa hambisu kanuma kadhanna. Amma nuti ammoo akka ani yaadne qabu akka hogganoota Oromoodhaa irratti hogganoonni Oromoodhaa kun yeroo namni tokko du'e yeroo hogganoonni siyaasaa isaaniillee keessaan ajjeefame hogganaan hawaasa tokko ajjeefame ibsa baasuu akka United Nations akka gamtaa Awurooppaadhaa waa balaaleffachuun warri alagaadhaa tokko warri alaa tokko ibsa baasee balaaleffachuun hojii isaati. Fakkeenyaaf Human Rights garuu jaarmeenni siyaasaa ibsa baasee balaaleffatee callisuun osoo hin ta'in furmaata itti aanu maal godhuu qaba uummanni kun maal godhee roorroo dhaabuu qabatti sila irraa eegama ture. Akkuma Human Rights ibsa baasanii callisuu osoo hin ta'in wanni isaan kadhatu uummanni kun itti aanee maal godheeti roorroo akka dhaabuu qabutti ibsa baasuu qaban. Maal ta'uu qabaa uummanni kun itti aanee qabsoo karaa nagaadhaa iddoo fi finne galanii amma hiriira baha uummanni fedhaa fedhaaliisu amma karaa ofirraa cufa amma mootummaa kana waa itti gurgurinaa itti bitina karaan waan hedduuratu jira waan godhuu danda'an kana hin danda'an ta'anii jennaan qabsoon karaa nagaa hin jiru humaan dandeenye taanaan keessaa baanii bosonatti dacha'u amma biyya alatti duraan wala turanii baqatuudha. Garuu hogganoonni Oromoodhaa hedduu gorsa hawaasaati yaada hawaasallee fudhatanii uummata nama dhaga'uu miti haa ta'u garuu hogganoonni uummataa yoo callise uummanni uumaa fiduu danda'u. Arras ammas isaanitu uummata kanaan deema uummata kana isaan callisanii jennaan uummanni kun turee yeroo dheeraa boodan dhoowuu danda'a. Gaafa uummanni ofiin dhoo'e anaatu roosee anaatu hoogganaa irratti wal loluu osoo hin ta'in har'a yeroodhaan itti yaadadha. Amma haala uummanni amma keessa jirutti ofiif kakaasa dhaatii akka uummanni roorroo ofirraa dhorkuu taasisa. Kanumaan isaan kadhadhaa ani uummata Oromoo hundaanii ammas ijoollee waraana guuramaa jirtu irratti illee waa tokko dubban isaan waa takka mootummaan keessan itti guuramaa hin jenne irra dhaabbadhaa hin jenne wajji lolaas hin jenne. Har'a ijoollee humaan beekne ijoollee waggaa 14 gaafa Abiyyi Ahmad aangootti waggaa 14 har'a waggaa 18 ijoolleen gaafas waggaa 12 har'a waggaa 16 ijoolleen guuramaa jirtu ijoollee waggaa 16 ijoollee Johaaris hin beekne ijoollee jaarmaa Abaawus hin beekne Abiyyi malee waan beekne duruu jenereeshina haarawaa horee jira namichi kun. Jenereeshina haarawaa inni hore kanas akeeka paartileen siyaasadhaa kanarra kaa'uudhaan eeggata malee kun eenyutu kiyya eenyu aangornaa jira karaa kamiin deemaas waa takka illee hin beeku. Waggaan 4 salphumatti dhaloota haarawaa paartiin kun duroo horee jira. Warra kaan hidhatti guuree kaan bosonatti naqee warri duraan jiran. Ijoolleen ammaan tana jirtu ijoollee yeroo Abiyyi Ahmad aangootti dhufe waggaa 10 waggaa 12 har'a waggaa 16 jirani isaan kana waraanattis haruma mootummaa guddee malee waan takkallee waan Oromoon keessa jiru ijoollee quban qabneedha. Hogganoonni ijoollee tanaafis tiriqa bayita hogganaa jechuun tiriqa akeera xurree uummanni kun irra deemu taraaru hogganoonni kun yoo uummata kanaaf hin taraarin karaa ijoolleen turis dhaloonni haareen amma duruu piipin horte kunis haruma kana deemaa jechuun hallayyaadhati. Amma hogganoonni kun biyya keessatti jiraatee uumaa godhoo kada dhaban taate hayyoonni Oromoodhaa biyya alaa kana jiran waliin dhufanii jaarmaa haaraa jaarachuu qabdi Oromoon dhumuun qabdu. Oromoon jaarmaa haaraa jaaratu warra jala deemtu. Warra kun callisee jennaan dirratti hafuun qabnu hoggana hunda qabdi Oromoon biyya alatti.
teenyatuma nama callise warra biyya galee akka waan falfallitti godhame biyya gallaan callise afaan isaa qullafee calqeetta bilisummaa keessa giraa gammachuu qaba ayyaana ofarratti gabbee agarta nama biisan gale falfala warra gartee habashaadhaa itti hidhanna fakkaata gartee waan nuti agarru kana sargaan jiran yoo agartan dhiifama naa godha hayyoonni keenya deengatti gaafa dhufan ummanni waan biraa iyya isaan waan biraati. Inuu dhagaanii gurruma ittiin dhagaanuu qaban akka waan gartee biyya jirru gartee duniyaa lafa gartee uumama lafaadhaa tabiraa irraa nuti jirru isaan kabirarra jiranii wal quban qabnu jechuudha. Ani hayyoonni biyya alaa kana jiran itti yaadanii yookaan uummata kana hogganu amma ka biyya keessaa kuni yoo kadhaa teenya dhagaan uummata kana gartee turree karaaranii fi kararra deebisuu qabanii dhaamsa kiyyaa galatoomadha. Agam beekutti anuma yaada keenya dabarsuu keessaniif iddoo galatoomadha shabboon miidiyaan galatooma. Ulfaadhaa galatooma. Ilaamaa yaadna keessan bareedaa namni fuu haraan banaadha. Namni lakkee warri san jettan kun sirrii miti akka paartiitti qabsaa'uun tarsiimuuf dandeesseeti bu'aa buusaa jetti jettanis kan hubachiisaas ba'a. Miidiyaa kanarraa namni beektee yaadni nuti uggurru hin jirtu chukiyya yaada wal dura qabannaati isanillee bilbila. Gabaabinaa wanni jechaa jiru maali? Biitii lola keessa jirti. Beektee biitii lola keessa jirti uuma lolaa haasa'uudhamma wanni nu baasaa jechuudha. Dandeessaa hidhadhuu loli bakka hidhannoo sadhaqi. Yoon dandeenyoo obboleessa kee hidhate san cinaa dhaabbadhu. San yaala'oo hawaan paarti waan hin daleenetti aarsaa hafaluutu maali jechuudha. Ilaa yoomi waan hin hojjannetti nama keenya galaafan. Maqaa kanaan namni dhumee bara. Dhaloota meeqa itti hitimamee jechuudha. Maqaa paartoota kanaatiin. Haaloo. Halo, assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Gammee fi shabboo akkam nagaa qabdanii? Nagaa qabna. Sila ganya tuus. Fayyaa galata rabbii. Wanni jechuu barbaadu. Du'a lakkaa'uu nuuf gaha. Dura beektaa hambinu ajjeesutti waan jirtu keenyumaatu keenya ajjeesutti jira. Kana waan ta'eef Oromoon siloo wal ajjeesuu dhiiseetiin harka wal qabatee waliin dhaabbatee wal shaqaaluuf dhiisee jaarmeewwan kun immoo silaa'u manguddoon tuni amma dadhabanii holkaati. Waan godhaa jiranis waan agarreeti ofirraa siloo karaa banuu qaban dhaloota haree kanaafi bilaash akkuma gaammeen jiru bilaash gatii kafaluu waan barbaachisu. Qabsoon bakka qabdii har'a karaa qabdi. Achi dhaabbatanii beektaa waraana bilisummaa Oromootitti dabalamuudha. Namni yookaan ammootu cal jaaneetu mataa'uudha. Maaliif hogguu du'a lakkaa'aa ooluu hifanne? Har'a sabaluutu du'e. Har'a Oromoo keessaa maal ta'u du'e? Maaliif ofirratti dhageeffanna? Maaliif walirra dhageeffanna jechuu kiyyaaf? Maaliif Oromoo kana ta'uu hin qabu ture silaayii? Uummata guddaa kana ta'anii hogguu xiqqaachaa oolus boo'ees hifanne. Kanaaf ka du'eefis rabbi rahmataa godhu waan bira waan hin jiru waan qabu garuu Oromoon tuni akka kanaan waa hin malle siloo uummata diina kana ta'anii guyyaa takkatti bilisoomna ture garuu rakkina keenya irraa maaliifi jarri akka xaafii nu keessa gannaqamee jira Oromoof jaraa gargar hin beeknu Oromoof naftanyaa gargar hin beeknu amma kana waan ta'eef kaabineen naannoo Oromiyaa tajaan tuni guutumaan guutuu gubbarraa gadhee galiilaa hanga Dakaatetti ilmaan jaraati. Kanaaf ilmaan jaraa kana Oromoodha jennee itti amannee gartee garii nama warra yoo bilisiginna dubbatte warra ilkeensu nyaachuu fedhutu jira. Kanaaf waan fayyannee nu balleessuu deemu yoonii fi harka qabnee keenya jennee gartee waan keenya hin ta'in tokkotti yoo goggoonnee mashaqaa rabbiiti. Kana waan ta'eef Oromoon of baruu qaba. Oromoon of baruu qaba. Eenyutu naan mala eenyutu na haduute eenyutu naaf dhaabbatu jira jee Oromooniif beekuu qaba. Hogguu du'a lakkaawwan oolu qaroo keenya hogguu dhabaa ooluu dadhabni. Kaafaa ofii abaa'oon ammoo ibsa dhugu akka human rightitti ibsa baasaniitu boonna jechuun uummata dammeessuudha. Uummata fala akkaataa rakkoo kana ifirraa itti ittisan du'a kana akkaataa itti baraaraman kana itti himuu qabu yookaan ammootu manguddoon tuni nuuf gaaganaa itti karaa irraa gadhiisuu qabdi dhaloota hariyaaf yeetiin amana akkasuma galatooma. Fayyaade galatoomi yaada bareedaa halataa jirtanii bilbiladha namoonni bilbiliin illee gara xumuraa deemnaa jira bilbiladha yaada kannadha nuti beeytee kaafaa'oon keenya paartii teenya
abaan paartii keenya waraanni bilisummaa Oromoodhaa gaachana keenya dubbumaatu beetee ta waraanaa taatee waraana raasawaa jirradha. Oduu har'a dhugatti beetee political space Itoophiyaa keessa banamee paartiin siyaasaa Oromoodhaaf karaa nagaatiin nu qabsaa'uun danda'amte. Waan dura dhaabbannuuf hin qabnu jechuudha. Waraanaatis asii itti fufi warri siyaasallee itti nuuf fufa jabaadha jennetu bakka lamaan nu gargaaru. Bar hulaan takkumaa banaadha taan cufamte jechuudha. Sababa hulaa cufamte namni immoo hulaa siyaasaa cufame malee nama siyaasaa keenya dhawuma jirra jechuudha. Akkanuma miti daandii beetee abaa'oo cufanii arra beetee mooyin boona jeesuun tunoo maali jechuudha. Egarra jaal mooyin boonarraa odoo hidhatee bika dhiiraa sanii aarsaa kafalee arra celebrate goonaa jechuudha. It's not fair. Nama beetee siyaasaa keessa hin jirre jireenya isaa oofataa jiru guyyuma eeggatanii arraa siisa kana dib namuu bara oduu kararra deemnu dhumneedha. Abjabbaar Huseenis oduu kararra deemuu ajjeesan. Ragaa ittiin qabnu bara. Haacaaluu oduu kararra deemuu du'e. Beetee jaal mooyin boona akkasit du'e. Waxa namni keenya kun maaf dagataan naangaltu jechuudha. Ammallee irraan deebi'a. Nama beetee 5 qabatan tokko irra jeefatan 4 hafe. Hoggoloonni keenya warri haftan yaa huluma cufadhaaf irraa. Huluma cufadhaa ta'a. Wani bira wani silaa manatti nama seenanii agarree jechuudha. Odoo dandeemtanii mas garaan gubinaati nurraa gattaa. Artistoonni keenya fi eeggadha. Yoo beetee saba kanaaf bu'aa buusuu dadhabdan aboo haa saba kana qalbiin cabsina du'a keessaniin haamilee saba kanaan cabsina isan nu jiraachuun nuuf haamilee hoggoloonni kaafaa'oo abaa'oodhaa isan jiraachuun nuuf haamilee soogaa mala baafachuu sirni kun nama nyaataa beeytaniitu jalaa miliixanii jiraachuun nuuf qabsoo takka of jiraachisuu danda'u keessanuu qabsoo takka of dagattanii sabaanis of dagadhaa jechuu jettaniin. Ga Oromoon arra jaal mooyin boona awwaalate boroo dhiiroo eenyu. We already know jechuudha eenyutti aana. Taargeeta gurguddaadhaaf deemaa jiran. Shaboo miidiyaa waan bilaash lafaa kaanee naasa'u. Yaaqi ammaanuu mudhii hidhan abbaa fadhee odoo kutaniini. Yaaqi ammumaanuu sabri imaana sanii haa hannu jechuudha. Abaluuf abaluutti hin qabdu. Ammumaanuu hamilee kee gaafa san hin burjaajein. Qalbiin teessin cabin maraatee jettee kaduu wajji ati du'in jechuudha. No. Tooftaan beetee jijjiiramu qabdi jiran. Haacaaluu irratti bar nama meeqa gabbarre. Haacaalus dhabneeti bikka silaa gumaa isaa barbaannu jennee gabbaanee ammaas irratti dabalan mookam. Tanarraa guddachuu qabna teero. Tanarraa guddachuu qabna. Namni siyaasaa impaayiritii Itoophiyaa guyyaa takkallee taatu harkaan tuyte maladhu takkaa taariiba godhe adeero takkaa gaara dhaqi takkaatummaan deeme harkaf kan itti hidhame kana ala immoo jarrisiif taa'aa jechuudha. Yoo waan biraa dhabdu luma cufadhume gabbaatee garaan nu gubiini. Haloo. Alaikum salam. Kami fayyada nagaa. Sila keenya tuufi. Manguddoo harkitee dhukkubsattuus rabbi harkitee nu waafiyyuu hadu'ee harkitee hafe nutuu du'aa afaan jirra. Yoo na dhageessanii. Sila keenya tuufi. Wanni jechuu fedhu ta dura gaafii takka Oromoon maa waliin gaafanne. Sadaabni Oromoo ummata tuffatu. Ummanni kun ummata isa ummata harkitee isaan tuffatu odoo harkanii jala deemu kana bokta ka dhaabbatanii maa ittiin gaafanne so ummanni kun eenyu maa jala deemna namni namaan deemu nama kabajuu qaba takka kabajaa irraan harkine waan ummata manguddoo duraanii waan hin ta'in dhaabni kun hashaggarii dhaabbateeti harkitee gaara dhufe. Eenyu dhaabe akkuma Hamaas harkitee Israa'el dhaabdeeti kanaas Amaaraan nu dhaabe akka waliin deemne akka gadi hin deemne maqaan kun akka waliin taane akka waliin taane ummata itti nyaachuuf waan kan harkitee qopheeffatan silaa tanan taane yoo dalaguu fedhan
guyyaa tokko irraan fudhatu. Ummanni kun yoo dalaguu fedhan guyyaa tokko irraan fudhatu. Jabuutitti waan baatii jaha nuti dalayne barcaa guyyaa tokkotti nurraa diigan. Yoo waa diiguudhaa isaan ni dandeyan. Waa balleessuudhaa ni dandeyan. Ummanni ummata galu jiru, ummata fitu jiru, ummata harkiteen hundeema jennu kadha. Oromoon dhaabbattee maa isin gaafanne ummanni kun eenyu? Maa jala deemna? Eessaa nu geessan? Ni harkita kadalagu amal lamatti bakka inni ga'e ni harkita. Nama inni jaare ni harkita. Sosoo inni itti jiru. Haati kaatoo guddatu isaa farkitee irtarraa oliiti tarraan tanetti jiru. Ammoo ummanni amata 50 lakkaawwata kun maal nu godhan? Maal nu godhan? Jennee maa isin gaafanne? Maa gamanaa fi gamana baanee walitti dhagaa har'a isaan dhiifnee? Isaan kana gaafachuu qabna. Maali isin? Eenyuuf deemtan? Ummata sin kabajne, sin dhageenye. Fedhiitii hin laalle ta'e isaanii malee. Saniifuu ummanni Oromoo dhaabbateef gaafachuu qaba. Warri harkitee ala jiru dhugatti kaniin bilisummaa Oromootti nama ummata kanaafin hadooda jiru gurbaa kanan dhaquu qaban. Du'a itti dhaqan malee harkiteen aruuza afeerraa qabdi. Duutinoo harkitee hoguu dhageessee itti dhayta. Gurbaa kana du'a itti galee itti dhaquu qaban. Wanni ala jiru. Wanni hayyuudha fiinjee itti dhaqanii maal si gargaarra jechuu qaban. Nuyyaamne jaanii ala taa'uudhaa miti. Prograam adda addaa irraa dubbachuudhaa miti. Maa dadhaban ummanni kun ummata kanaan deemuudhaaf wanni qaban, fedhii qaban, afaanumaan dubbachuu ummanni keessa jiru wal quba qaban cufa isaanii. Ummanni Oromoo hayyuu alaa qabu, keessa illee hin qabu. Dhaabaas hin qabu. Dhaabni inni qabu dhaaba isa dura taa'e. Dura deemaa fi dura taa'aa isaaniitu gargar wallaalleeti. Wanni guddaan gaafiin nu lafa jirtu sa ummanni kun eenyu? Isaanumaa shakkine. Dhaabuma guutuu. Maalitti shakkitee hayi? Galaasarraa qabi ilaa ammaan tanaa ummanni harkitee hudduma duuba deeman joolluma teenya fitan hayyuma teenya fitan gaaratti namni dhume harka isaaniitti eenyu gaafate fi ammas hamtuun guddoon maali namni keenya ummata kana waa gaafachuu dadhabu badii namicha qabu odoo harkaniiti deeggaran akkamin nama badii qabu deeggarta badii isaa dura gaafadhu inni ifirratti amanee eegas booda yoo dhiifama godhaniif inni dhiifama si kadhate. Ati odoo inni dhiifama sin kadhanne ati dhiifama godhuudhiin isin waan hin jirre. Ilmaan namaatiis harkitee bahanii abaluu ilmaan namaa ajjeese dhiifneef ati abbaadhaa miti haadhaa miti akkamiin dhiisuu dandeessa dhiiga namaa dhaaba ifiin jaanii. Tuncufa waan badii Oromoon dalagu jirtu akka shiibiitti akka dhaabaatti miti akka warra poolitikaatti miti shiibiidhaati harkitee harreete. In hadoodne, in sossoone, gaafii hin qabne, keessan isaan deemu gargar hin baafanne, kayyoo jaluma ka'u. Mee gosta miti harkitee nu keessa Oromuma guutuu hayyuu qabna. Yoo ganda keenya dhalateef jala deemnu taate, haatun harkitee ganda keetiin gali waliin. Ammoo faayidaan bakka tana jirtu ni harkitan. Gurbaan kun amal lama keessatti waan Oromoon amata 50 dabrin dalagin dalage. Johar Mahammadis hanka harkitee biyyatti hin galin eessarraa ka'ee bakka tana ga'ee ni harkitan. Namni dalaguu fedhe dalaguu ni danda'a jechuudha. Isaa waan itti himan isaa beeka. Akka godhaniis isaa beeka. Maaliif gaalli harkitee gaala duraati laallate jenne ummatuma duraa laallate kaaniinis karuma san kute. Isaallee ammaan tana booda faayidaa qaba jettee irraa dubbachuun waan hin malle. Maaliif inni hime ani karaa kanaan deema jee himmate.
يو خراسني تامنتي خمار كتير نمدر جلو مديمي تبيليسي أنكر كتير مورمار كتير سمورو guutumattuu Oromooni dhaabbattee gaafachuu qabdi yeroon gaafatan arra akka sheebit keessaa fi alaa'u warriif gaafachuu qabu nuti haddeebi cufa jala deemuudhaamti ilma eenyuuti durbar nama tokko gorkitee dhufe ini gaafatta sheekallee firraa gaafatta abo sheekni kun eenyu ogunni dura dubbatu ifirraa gaafatta ilma eenyuuti warri arkitee gosa namaa jala deemu Oromummaa fi Somaaleedha. Afar sheekhaysii jala deemti. Warri biraa cufaatu adeereen sheekhaysii jala deemti. Kabiraa yoo tiimen dhageessu. Warri gurguddaan ala jiru ammaa kana Sinigaal yoo laalte sheekhaysanii jala deeman. Jechuun waa'ee sirraa eega beektee. Ammoo kun bakka si geessu beeka siin deeme hallayya sinaka amma tan dheenyaana jirri irreecha dura dhaabbatee akkanaa fi akkana jiru gosa isaanii deebi'a hubadda uummata kan ganda kamii maali isaanii alif jee farkitee sheekan jettanii jala deemuudhaa miti qeensiis nurraa laala isiin jirri beeku hanka sheekootiisiis nuti firraa laala waa meeqaa nurraa laaqame bakka meeqan laaqamnee jiraati manguddoonis gattaa'isee wal gaafachuu qabdi warri keessa jirus wal gaafachuu qaban maali dur manguddoon dur wanni itti nu jaaltu yoo tokko keessaa hafe ni eegan san dhufu sanii gaaf tokko maal jaan maraataa cufe firraa baafnee fi kadhukkubsatu mooraa itti ijaarraa jaan sanii tokko keessaa hafe abo abalu hafe odoo murteessine isaa hainu jaan ogudu feer kite akkana murteessineeti maraataa fi waan faayidaan qabne ala baafneedhaan abo degajeen ammaan tan nu keessattuu akkana baliiti gaafa kophaa baafne isaanii wal fixa gusanii nutti hamtuudhaati namuu khayfii haa qabatu tanaafi jaan maraataa fi abbaan haa qabatu wanni jaaniif tana jara keessa namuu nama isaa haa qabatu eessan nuun deemtaa gaafachuu dhaaba jaaruun kudhan jaaruun ni dandeema laakiin eenyu hojii waa jaarta yoo lola deemu fete eenyu hojii lola seenta iftiin alaaluu qabda Oromoon nuutanatti dirree ahafne eenyu hojii loltaa eenyu hojiin deemtaa beekuun ammaan tana jara arkitee siyaasaa irraa dubbatu yoo laalte tokko ragaa arkitee guutuu harkaan qabduuf ilma eenyuti ilma abaluuti hanka boodaa kana waan deddeegeenye waan hin ta'in galaasaan eessaa fi dhufe qabrii isaa alankaa kamiin awwaalanii arkitan hammaan tana leencoo fi hin jiru inni dhiiga Oromooti harka isaa jira namni isa gaafatee hin jiru ammallee deebi'ee dubbata waa'ee Oromoo namichi najisa dhalyo tanaati hankanaan isinii galatoomaa waan kun waan nama butuu amata dila kana arkitee akka malee taane mee namni dhaabbatee gaafachuu qaba eessa deemnaa eenyu nuun deema gaafachuu qaba tanaan jaa warri siyaasaa jaanii eeganii takka leen hin hafne beekaatan salaam alaikum galatoome adeeroodha galatoome ennaani hamma dandeessanitti arrabsoo fi wanni raadhiisaa ammoo yaada keessan kannadha nuti wanni amma jechaa jiru abaa ofi kaafaa warra rakkoon qabnu rakkoon teenya ammoo karaan qabanidha ayyaamaa qabneef yaa dabarsinuuf haga beektee wanni siyaasaa wanni paartiidha Itoophiyaa keessatti deebitu Itoophiyaa lolirra jiratti abaa ofi kaafaa odhaan uummanni keenya taa'ee guyyaa lakkaawwachuun qabudha aarsaa kafaluun qabu waan hin jirretti hin duunu qaba haga sochaa jira ammoo yoo beektee aarsaa kafaluu barbaanne hidhannee leenjinee hidhannee hiriyaa teenyaa wal qixxaannee harfalman yoo hin dandeenye jireenya keenyaa oofan hagasuma habarattu nuu baradhu hadaldaltu nuu daldali habeetee fuudhin nuu fuudhi tan heerumin nuu heerumi jireenyaas nuu ofa habar jireenyis barbaachisa bara
jiraachaa qabsaa'uuna jiran bikki takkitti Oromoon khasaaraan jira immoo hidhannoo ta'uu nu galtee bara namni waraana Oromoodhaa ta'e beetee kufisaa jira malee mana hidhaa keessa hin jiru adeero isaa Finfinnee keessa karabaata hidhatee ajjeesan dhageenye no akka dhiira gombiseeti yoo kufeedha kun gara waan beete tun is fair game ammoo miskiina waa takka keessa hin jirre maqaa qofa baadhatanii mataadhaan du'uun tuni no maqaa abaa fi kaafaa odaan ummanni Oromoodhaa amma booda gati tokko illee faluu qabu dheeysaa maqaa hanaanaa isanii jiru dheeysaa jireenya kee ofan waa takka yeroo ammaa tana keessatti abaa fi kaafaa ta'uudhaan bu'aan buufachuu dandeessu jirtu boru gaafa paartii siyaasaa deebine gaafa sangaa horojoo keessa buuftaa islaamaa waa gootaa feechuhi gaafa san gaafa filadhuun dhufte filadhu amma immoo filannoo biraan qabdu falmadhu walii galaa yommuu akkam obboleessa keenya Chaadirree Aliidha lakkoofsa kee barreessi lakkoofsa kee asirra naa barreessi ka telefoonni sii seenuu dide Chaadirree jirtaa deero Chaadirree Aliidha lakkoofsa kee asirra naa barreessi shabboon akkasii bilbiluun godhaa gabaabinaan olola irratti hin jiru abaan keenya kaafaan keenya waraanni bilisummaa Oromoo keenya amma dubbii temtu deemaa jira ta waraanni bilisummaa qofa deemu jira ta beetee ta hidhannoodha ta paartiidhaa too didde kaateero amma booda maqaa abaawotiif kaafaa'uudhaan ummanni Oromoodhaa du'uun qabu hidhamuun qabu gurra isan calawu gabaabdu adeero garaadhaaf beetee waraana kee bira dhaabbadhuuti beetee nuti beetee shabboo miidiyaa irra dibaa'uun beeknu jechuudha namni siyaasa Itoophiyaadhaa harkaan tuyte dammarame adeero ofirraa wanni si baasaa takkitti watana eega murattee waraana bilisummaa Oromootti makamuu hin dandeenye taate wajarri guyyuma eeggatta si nyaachuuf ta'anii ifirraa beetee maxaqoo ta'e madaqoo pipiin mazaabni si wamalamaa keessa jira bitamuu diddoo gatamuu jaal mooyimboon warra gatame warra bitamuu didee haalo kam jiraachuun jira wo kitaabni si kanuma asmara isaa badhoon halo Chachu tufi. Chachu. Ala. Bismillah, salatu wassalamu ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Assalamu alaikum wa rahmatullahi. Dalgatan. Inda ganye. Lalle akan kita fajar gaya akan disebut akan kita fajar. Laga. Wangari jitaniga wani gaske ummata awasa butte sagale la kullu da tara amma wani ke ma se tan wal wani da ruga mu amata dibba sultan wal machar wadilla amma wani ne mun wani ko ga da tare mu kan kai ji ko ga ga dum wani hore mu mun ki tare mu ga ke mare ko da ko ki tare mu ki dan dan amma उसको क्या करते हैं देवी करना अपने घरे में राम देना जिसमें हर वही करना सियासत करना और बेटी करना किसकी आगे तक ऐसा सिंगे में आगे बचना जिंदा रहा खाली की जीना खाली अब्बा करा खाली की करते उन्हें कैसा दिया था खाली व्यक्ति का जनता ऐसा दिया था किसके में देखा दिया अच्छा जी घर अल्लाह की जिंदगी और था कुछ Yesterday, I got me because I was going to buy it to the guys and you were able to go now. I'm not going to guys in the Islam. Guys in the Yah, Kita Zanjira, or Majida Chilana, Tereshakira, Tereshakira, I'm not. I'm going to be there. I'm going to
أنا بلا جماعة ربي جبرني ولا بابرا ولا أي شيء قلت قلت أشوفك ولا قلت أنا قلت أشوفه وشوف جسمي ولا تجسم ولا يسمعني ولا ما تروى ولا ما شكله ولا ما بكلم جسمي أبدا بيجاني كافي كلا شكله أنا أربع راسي جت وأكتبه هذا بلو هذا له هذا هذا بلو هذا بلو الدنيا من جهنم في كرامي وهم ما قلت في تنقل الجو ولا كان يوم ما ترشتنا أراك بيسدان جواني ما أما تقدر كافة تغير أما تكلم أنا أكيد لا خميس ورم بقى خميس خيرنا جواني سكرنا خميس سكرنا تفاكرنا ومن هاي بتبكر هم هذا أما خميس بقى خميس بقى بكرنا تبقى هذا بلو كده هذا بلو جا أنقل والي في خلنا أنقل بتيجا بدي رامله واي جراندا وأشي واي غيري وأشي أنا ربي هذي شكرني وربي هذي تأتي كله واللي أشي بكالجسي إنجيل ربي سمعتنا نفسنا أنا متأرى ما فتنا خجلنا فتنا تكتير قرص ما خجلتي قرص كلا أمي مكينا نامنا والله أمي مكينا خجلنا بمنا وأنا وشبنا وأبيه وخليل ذو هذه مكينا خاكنا بمنا وما خليل أمي خاكنا ونمان لنا كما هو لما خلا خاكنا كتير ومثلا وكالنغو كنت رجلتو فالنغو لا إله إلا أنتو وعليك أزهر فاستجبنا في الجربين وأخرنا على تسلق تاجه حاجات تجزلي أما ربي خير تكتل أتسكيكي تهي أتسكيكي تهي إسلامة تهي وانفة تهي خراجي رجبتي ورم الله خيرتي وعي جوالي خلاص سيدا مالوني أنت مطلع وجدت أجلك بلك ويجب شبهية Ayya ulfaadhu galatoomii I think shabboo yoo chaansii harkate iskiriina gubbaa lakkoofsa keessan seenuu dide isanii bilbiluudhaaf yaaliin godha gabaabinaan mee gara furmaatatti yaadachaan Oromoo maal godhuu qabdi amma booda yoo beeytee Oromoon beeytee kana hidhatee falmachuu hin dandeenye yoo nuu jiraate hoo abaa of kaafaa hojii hidhamuu qabaa jechuudha barakum amma odooban nama mana hidhaa keessa jiru kana gayyaastanii teessanii akkam hidhamte odoo jaaniini gariin beeytee irreecharratti hiriira bahee gariin beeytee tiishartii daawunii fi firiidhaa fi akkanaa miti ebar namnummaan mana hidhaa jiru kun hundinuu abaa umaaf kaafaa malee namni odoo waraana bilisummaa Oromoo deemu jiru hararra qabnee hin hajaa kabii jechuudha Barsila dubbiin faallaa ta'uu qabdi jiraan waan dubbiti sanii agaltu namni odoo waraana deemu qabamee hidhamu jiraan leen takka waraana keessa qabamee leen takka booba bar Facebook bakee ilaalaniituma footuma maxxansitee fi hatabbuma gootee fi dhiichisaati gootee fi firii fi daawunii ijoolleen nu harkaa dhumte jechuudha kanaafuu ummata keenya gorfachuu qabna ummanni keenya jarana namni haalli hanjaa'eef deemi bakka dhiiraasan leenji hidhadhu falmadhu tanan dandeessu nuu jiraadhu haa baradhu daldali fuudhi heerun aarsaa bilaashittoo hin qabu namni keenya waan bu'aa nu hin qabnetti maqaatti godhuudhaaf abaa of kaafaa'uudhaaf namni keenya dhumuu hin qabu dhiiraa sanii deebi'a maqaatti godhuudhaaf propagaandaadhaaf beetee no siraarra hoggononi dhaaba lamaan kana Oromootiya nu hanqatte beete akka bahar waaree jeesani nu khufne lafa geenye ol qabeen gamasaatillee ol qabaan gamasaatillee dubbii dhiiraati jechuudha Itoophiyaa keessatti karaan nagaa hin dandahamne Oromoo kanaafuu haga beete karaan nagaa dandahamutti maladhallee waan dhiiraati jechuudha arra duuti beete baleessa keenya mooyimboon booda Oromoo nama biraatiif hin boonyu namuu dabaree eeggataa jirtan gabaabinaan ilmaan ayyaa wanni beetee nuun kun beekuu qabnu maali arra booda maqaa abaa'oti kaafaa'oodhaan beetee dhaloonni nu harkaa hidhamuu qabu duus hin qabu saamamuus hin qabu yuunivarsiitii irraa ari'amuu illee qabsoo miti no amma ijoollee beetee qabridaar keessaa nama 12 ari'amteen beekaa jechuudha tasirba bulluudhaa daansii gootee bannam 12 jenereeshina tokko dhabnee jechuudha no qabsoo akkanaa
qabsoon akkana qabsoo miqisaasamu jarana dhiiraan nuuf falmataa jira lolara jirra mokkam mee wayyaane akka keenya qisaasamtee nyoo gattambo wafti je khani yaadu dandun jiru dhaabatti maqaa godhuudhaaf mataadhaan mataa keenya muramuun qabu yoo maqaatti godhuu barbaadan namni ABO'dhaaf aarsaa kafaluu qabu Daawud Ibsaan jira naan dhugaa saniima malee qeeroof qarree Oromoodhaatti miti yoo ABO'n fi qabsoo ABO'dhaaf beekte namni aarsaa ta'uu qabu Daawud Ibsaati namni KFO'dhaaf aarsaa ta'uu qabu Mararaa Guddinaati malee qeeroof qarreedhaa miti yoo karaa kun nu baasa jettan aarsaa taa nu garsiisa hidhamaa nu garsiisa kana alamoo karaa cufametti dhaloota kana yaamuun ammoo no haga beekumtii teenyatti jechuudha yoga tanaa ol karaa hafeettanis gaa mirga keessa nu ibsa gara xumuratti dhiyaachaa jirra haloo Sabbo fi gammeenis miidiyaa kana hundinuu galatoomaan isinii yaanni xiyyaanii dursee wanni asirratti kannatu barbaadu. Har'aan tana gowwaa taa'ee bishaan gingilchu taa'anii yoo ni bigartee bishaan bar bishaan yaa'u baalallee taatu waa fuudhee sittidha. Yeroo gingilchaa qabattee ati bishaan kanarra teessee waa gingilchitu namticha gingilchaa kanarra dhufe baalli sun yoo gingilchaa kanarra dhufe gowwaa yoo achi darbe baalli sun yoo lafarra taa'e biyyee ta'a lafa teenya qabte. Maaliif ta'ajee ibiddaan baala san namtichi gubu gowwa? Namtichi akkasii jechuun har'a namtichi karaa nagayaatiin Oromoo qabsaa'aa waggaa shantama ilaaluu qaba Oromoon waggaa duraanuu qabsaa'onni keenya hayyoonni nuti jennu harka mootummaa galaniituma kadhuman akka amma isaan tattaa'aa jiran kanatti akka itti dhuman. Ani tokko ni baay'ee yaadu maaliif marti guyyaa eeggata malee akka isaan du'an ni beeku. Ani duuti namaa eegaa Hacaaluu Hundeessatii nas boochisuu dhiifte nas dhukkubsuu dhiiftu jedhe. Namticharra Oromoo hin qabsaa karaa nagaatiin jee karabaataa isaa gadoo handuraan ga'ee laayitooppi isaa harka qabatee ganama shaayii dhufee galgala buna dhufee lafa niitaa deemu Oromoo hin qabsaa'in haa dhiisu. Karaa kanaan akkanatti karaa nagaatiin hin qabsaa'in nuu ittiin duyna jaanan karaa jaa. Maaliif yoo jaanii har'a namtichi miila hin qabne yoo luka hin qabaanne dhuga yoo du'e na boochisa akka itti ka'ee deemu hin qabu. Akka itti jalaa baqatu hin qabu. Namtichi mijjaa isaa guutuu qabu kan luka qabu kan sammuu qabu hataa'ee ijaawwaan deemu argu kan gurraawwaa dhaga'u hataa'ee miidiyaa hordofu taa'ee hubbaa du'e. Qonniyaanan akka kiyyatti inumaa har tokkooni waan gaariidhaa hojjeeti yaada. Maaliif yoo itti gowwaan akkanaa kun namni kanaa kun nama harta. Har'a namni akka jaarmarotti gartee nu qabsaa'ee gaara jiru qabsoota akkanaa tana beekna. Oromoon irra qabsoo karaa nagaa quban qabu. Quban qabnu nuti akka mataa keenya warri biyya hambaa tana keessa jiru akka mataa keenyatti suuta rafiyaa tana keessa jiraata. Quba hin qabu. Qabsoo karaa nagaa jaammiin zaman irraan fadde kaata. Garuu immoo qabsoon teenya deemaa kan nuti quba qabnu waraana adda bilisummaa Oromoo tokkicha qofa. Kanarraa qabsoo karaa nagaa nuti gaafa Hacaaluu Hundeessaa du'u dhiifnee bira kunnisaa warri karaa nagaa leellisutti jiru haa leellifatu. Garuu mana tetteessanii du'a teessanii hin eeggatinaadha. Yoo duutanis karaa nagaa irra duutanii gaafa nagaa baane isiniif dubbanna gaafa isinii boonyadha. Gaafa gartee karaa nagaa Oromoon gartee akka isin fedhu argatee ha bosona jirus nuu galee gaafa san teenyee teessanii irraa isinii haasofna malee nuti amma nama karaa nagaatiin qabsaa'u qatu'eefis haasa'uu hin dhaqqabnu iyyuufis hin dhaqqabnu. Namni kara meeqatti adda hiramuu hin dandeenyu. Kanaafuu boo'icha nuti qabsoon teenya bosona jirti irra. Bosona irraa kararra jirti. Kararra deemaa irra waan ta'eef nuti imaltuun kara meeqatti booyaa karaa ayyaanu namaan nu qobla. Booyaa karaa ayyaanu Oromoo.
خرايا الريود انتسن نمتيكي تنتو نمتيكي نمجاد ويخنا أبارو الرخيصة جيزة برو أدبلي ثم أمتو أرمو وبطي واللوبا لما نغاغا في أمتين جال مرون بربادة جيه قديما سن لكم سودن دينيا رقون انجرو نمتيكي الرئيسة جيزة برو حركة أمتا خينيا حركة قبصاو خينيا كتلو بيقوكم آرا كان بودا بوسونا ناقوسي بربادة Kanabu teessee faayidaan qabu isa awwaaluu faayidaan qabu har'atti kiraa ganda keessatti ijoollee tikiree wajji dalagu jira ganda keessa nama kudhan qofaa jiraa jan namtichi nama awwaalu sunuyyuu dubartoota dhalaa shanii fi dhiira shan namni tokko mana hin jiru sun horiin mana tetteessee haarumtu an akka mataa keeyyatti waa takka wanni hin godhu hin jiru wallaahi gammee keeyyan na okkolchaa miira keessan kala waa'ee waan kanaa hoggana dubbatan kamuun tun nan dalagu garuu immoo karaa nagaa kajan quufneerra agartee nu qabsaa'e harriitti filatee taa'eera har'ammoo karaan nagayaa nu hin barbaachisu namtichi osoo waan kana dhaga osoo miidiyaa hordofu osoo nama kana jaan arguu waan deemaa jiru osoo arguu namtichi har'a taa'ee manatti du'e gabbayee galgala kararra du'e kana nuti an keessan jiru akkuma taa'eeyya kanaafuu galatoomaan ittiin jaagammee kiyya galatoomaa nuufira daazinileeni kara tokko miidiyaa kanallee haa guddifannuun ittiin jira galatoomaan dhaamsa kiyya kanuma. Ati sagantaa keenya xumuruu qabnaa sa'aallee nu harkaa kuttee jirti. Gabaabinaan obboleessa keenyallee biyya irraa salphisuu maatii isallee jajjabina hawwinaa fi ammoo ati duuti tanumaan xumurana fakkaatti. Murteen teenya asirra sagalee kannan. Warri arrabooda beetee finfinnee keessa odoo nagaan deemtu abiyyi si nyaateef hin gaddinuu namni jettan takka takka naa kanna. Lakki abooni gaddinaa fudhatees lama naa kanna. Kana booda woo haa beetee haa doonne bar sammuun taja nu doomu jirti baddabeessa ta'u jira jechuudha. Taa caaluu sanuu akka maraatuun nu gooti jechuudha. Heddummaatti jiran heddummaatti. Namni Oromoodhaaf beetee gaara dhaqee qabsaa'uu hin dandeenye adeeroo halluu bubateetiif eegii biraa garba jechuun jira bara adeeroo waan biraatii miti bara. Woo halaaluu sii goonee fetetti gali deemi pippitti. Ilmaan kee keessa jiraadhu nuuf. We don't care bar nuti gawwaa miti. Isanitti nololloo jechuudha. Egaa falmachuu hin dandeenye. Filannoo naati qabdu beetee haa mata qoodha taatee jiraachuudhaan jiraadhu. Dandeessu taariba godhi. Nama beetee Oromoodhaan borufadde yada jettu waan biyya keessaa gootaa jechuudha. Takkaa gaara dhaqi. Takkaa ba'e biyyarraa. Si gargaarraa ba'e adeeroo. Nu dubbisi ba'e Oromootti sii jira jechuudha. Hayyoonni Finfinnee keessatti haftan. Namni siyaasaa beetee impaayiritii Itoophiyaa harkaan tuqe. Namni beetee ABO'dhaa fi KFO'dhaan beekamtu. Rasaasin si eeggachuu jira. Yoomiin baay'eetti shabboo miidiyaa keessaa nu dubbisa Oromootti isanii jira. Maqaa keessa isanii yaamnu goofannii isanii baafnee lubbuu isan baraarraadha. Kana ala gaayoo karaa baatee hidhattee qisaas taate gizee taaziyaa sii taa'u san hin qabu jechuudha. Arrabooda nuti ajandaa godhannee asirratti nam tokkollee dhiyeessu hin ta'in. No. Jaal mooyin boombooda nu dhumatte jechuudha. Yoo bakka dhiiraa san dheete wu celebrate. Du'atee san du'aa misan bar seenaa hojjette. Namni ammoo odoo buna dhuydanii shaayii dhuydanii odoo bashannantanuu yoo pippiin tokko tokkoon isa nyaate isaniif nyaachise hajaran. Maaliif sabni kun lola lama dandeenyu kun bar lola saayikolojiidhaati. Jiraa keenya ganamuu dhabnee boo'uun tuni nu miiti baleessai nu miiti. Dhaloota abdii kutachiifti. Yoo dhugaa walitti himnee qaaniin qabdu hawwatees. Akka nama dhuunfan nurraa duutees biyya siraa salphisuma jennaa jechuudha. Maatiillee jajjabina hawwinaaf orradii arra ka lubbuun jirtu dabaree eeggataa jirta hundinuu jilbumaan arra hojjitee hin taaziyaa ka jiruufis obboleessa keenya ka du'ee mooyimboon baqalaa qofaa miti. Haganaa du'uu ta'e saniifillee if dura arra taaziyaa fixanne nuti. Duru salaatul janaazaa as qaddamnee jirra jechuudha. Fitaatii saniif as qaddamnee jirra. Biyya sanirraa salphisu. Rabbi rahmata isanii haa godhu. Maatii keessanillee jajjabina hawwinaaf if dura. Amma booda shari'aa nabi shari'aa su maqaa keenya nu dhoyina. No. Sabni kun yeroo beeytee ganamuu
warra karaa akka malee rodoo deemuu du'eef taaziyaa teenyu hin qabnu jechuudha. Karaa nu baasu ni beeyna. Yoo karaa sirriitti aarsaa nu taatan dhibbarraa dhibbatti seenaa. Taan ammoo sheenaa. Sheenaaf yeroo hin qabnudha. Ati kanumaa yoo sagantaa keenya xumurree irra bareedduu na fakkaatti. Filannoon keessa jechuun yoo amatu godhamuu jarri kun nyaachumaaf ta'a. Tokko jaanii afurii hafeef. Rabbi sanaa baasu warri haftan. Yoo aqila taatanii jalaa meeyxan. Namni dadhabate tadammari adeero. Tadammari. Turuu aqilummaa jechuun. Anama laaleetiin dubbii araarsoo biqilaa naaf taateehu. Maal jettanii qajeelaa mardaasaa perfect anaa isaniima. If jiraachisan waa lama dhabuun beektee abaabuudha. Nuun qabsoone gadi hin teenye jidduu tana walaa taatee duutee garaa nu gubuu jirta jechuudha. Amma araarsoo biqilaa hirriba nagee harrafateero. Maaliif ni beeka akka isan dhiif ni beeka bara. Namni siyaasaa Itoophiyaa harkaan tuqe guyyumaa fattan isan hundinuu. Yoo bikka dhiiraa dhaquu hin dandeenye bikka tana seenaa jiraadha. Kana ala immoo waan hin taane nu yaamina. Abaawoodhaaf qeeroon takka du'uu hin qabdu. Kaafaawanis. Abaawoodhaaf qeeroof qarreen tokko hidhamuu qabdan du'uu hin qabdan woo jalaadhaa. Jireenya keessan oofadha. Kaafaawoodhaafis jalaadhaa. Hin deemtu garree bara. Jibbaa dhaaba lamaan hin qabnu jechuudha. Ammoo hin jirre karaatu hin jirre. Gaafa karaan dhufe kaa dhaaba keenya ammas ni gargaaran dhibbarra dhibbatti abaa'oo kaafaa'us gaafa karaan banameef ni gargaara. Amma karaan cufaadha. Kanaafuu ittiin qisaasnu jechuudha. Yoo karaan ni jire jettan jaal daawwit ibsaatii fi jaal mararaa guddinaadhaa aarsaa kafalaa nu garsiisa ni daleeydii. Nuti ilaarraa nama maqaa keessa dhumee fi hidhame malee bu'aan buufannee hin jirtu. Sagantaa teenya sumarratti hin xumure dogoggora natti fakkaatu jara dhaga haga beeynu haganaa jechuudha. Warri nurra beeyta akka as bahatiin gorfadha. Eela kiboo gaammee akkasii miti karaan ni jira. Abaawollee jabeeffannee karaa nagaatiin qabsaa'uun akka malee barbaachisaadha. Hin jajjartan miila keessa seenuu qabdan maalo. Yaa yoo waan qabdu qabaatte kan koottu jechuudha. Miidiyaan kun sii banaadha. Waan tanarra wayyaa qabaattan tobeeta uummata Oromoodhaatti lubbuu baraaru. Akka obboleessa biraan dhabne. Akka nama biraan dhabne. Akka namni biraan nu harkaan ni dhabne. Akka namni biraa beetee qabsoo jeeqqisaasabne. Yoo karaa qabaattan dhuftanii nu gorfachuu. Yoo karaa akkana taate kaadeeroo karaa akkanumaa nu dhiisu jechuudha. Ilmaan ayyaa bikka irratti itti guuta. Bikka dogoggora nu sirreessa. Yoo sammuu fachiifne nu ofolcha. Yoo taate nu hubachiisa. Yoo taates yaada keessa nu as kannadha. Asubaanuu gaa shabbos galatooffanne warri bilbiltanii hirmaattanii galatooma isaanii jenna. Warri gaa carraa dubbachuudhaan mallee isanitti haftee beetee laayinii isanirraa qabamee yaalii hedduu gootanii seenillee nu ofolcha. Taraatti aanutti ammas itti deebineeti carraa kana isanii banna. Ta'arraatiif asumarratti haa xumurannu haga qophii tana fakkaatu walii dachaanutti shabboodhaan galatoomi jenneeni. Anis gaammeedhaa gaammee galgaloodhaati hedduu isin jaalanna. Shabboo miidiyaa nagaa waaqaa keessanaa tura. Thank you. Kawemele, 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 kawemele. Davis Angenia nun debiu, kawemele. Davis Angenia nun debiu, kawemele, kawemele. Davis Angenia nun debiu, 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 kawemele. Kawemele, kawemele, kawemele. Naftanya nu khabaju, kawemele. Kawemele, kawemele. Naftanya nu khabaju, kawemele, kawemele. Naftanya nu khabaju, 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 kawemele. Davis Angenia nun debiu, kawemele. Davis Angenia nun debiu, kawemele. Davis Angenia nun debiu, kawemele. Kawemele, 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 kawemele. Kawemele, 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 kawemele.
deebisaan keenya nuun deebi'u qawwe malee qawwe malee qawwe malee qawwe malee naftanyaan nu kabaju qawwe malee dubbii dalchaa dubbii tuttuqtan dubbii dalchitan ummata diigii keessa galchitan kan nu gaafdigaa turetu warra saalan galfanne ati immoo bobbaafatte nagaa jira jettee keessi ishee boqonnaan arganne warra saalan galfanne ati immoo bobbaafatte nagaa jira jettee keessi ishee boqonnaan arganne dubbii dalchaa dubbii tuttuqtan dubbii dalchitan ummata diigii keessa galchitan kan nu gaafdigaa turetu warra saalan galfanne ati immoo bobbaafatte nagaa jira jettee keessi ishee boqonnaan arganne dubbii dalchaa dubbii tuttuqtan dubbii dalchitan ummata diigii keessa galchitan kan nu gaafdigaa turetu warra saalan galfanne ati immoo bobbaafatte nagaa jira jettee keessi ishee boqonnaan arganne dubbii dalchaa dubbii tuttuqtan dubbii dalchitan ummata diigii keessa galchitan kan nu gaafdigaa turetu warra saalan galfanne ati immoo bobbaafatte nagaa jira jettee keessi ishee boqonnaan arganne dubbii dalchaa dubbii tuttuqtan dubbii dalchitan ummata diigii keessa galchitan kan nu gaafdigaa turetu warra saalan galfanne ati immoo bobbaafatte nagaa jira jettee keessi ishee boqonnaan arganne gadaadoon nafaan nu ba'e hararaan nafaan nu ba'e nu ga'e lakkii nu ga'e ululleen nafaan nu ba'e rumbaan nafaan nu ba'e hinafuufinaa nu ga'e nutti xiichinaa nu ga'e hinafuufinaa nu ga'e akkana jirtuure gadaadoon nafaan nu ba'e hararaan nafaan nu ba'e nu ga'e lakkii nu ga'e ululleen nafaan nu ba'e rumbaan nafaan nu ba'e hinafuufinaa nu ga'e nuti nafaan nu ba'e hinafuufinaa nu ga'e 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 nutti xiichinaa nu ga'e nutti xiichinaa nu ga'e nutti xiichinaa nu ga'e nutti xiichinaa nu ga'e hinafuufinaa nu ga'e akkana jirtuure gadaadoon nafaan nu ba'e hararaan nafaan nu ba'e nu ga'e lakkii nu ga'e ululleen nafaan nu ba'e rumbaan nafaan nu ba'e hinafuufinaa nu ga'e nutti xiichinaa nu ga'e hinafuufinaa nu ga'e akkana jirtuure akkana jirtuure gabrummaan nafaan nu ba'e hiyyummaan nafaan nu ba'e nu ga'e lakkii nu ga'e ululleen nafaan nu ba'e rumbaan nafaan nu ba'e hinafuufinaa nu ga'e nutti xiichinaa nu ga'e hinafuufinaa nu ga'e akkana jirtuure akkana jirtuure gabrummaan nafaan nu ba'e hiyyummaan nafaan nu ba'e nu ga'e lakkii nu ga'e ululleen nafaan nu ba'e rumbaan nafaan nu ba'e hinafuufinaa nu ga'e nutti xiichinaa nu ga'e hinafuufinaa nu ga'e akkana jirtuure akkana jirtuure gabrummaan nafaan nu ba'e hiyyummaan nafaan nu ba'e nu ga'e lakkii nu ga'e ululleen nafaan nu ba'e rumbaan nafaan nu ba'e hinafuufinaa nu ga'e nutti xiichinaa nu ga'e hinafuufinaa nu ga'e akkana jirtuure akkana
Gabrummaan afaan nu ga'e hiyyummaan afaan nu ga'e nu ga'e lakkii nu ga'e ululleen afaan nu ga'e rumbaan afaan nu ga'e hinafuufinaa nu ga'e nutti xiichinaa nu ga'e hinafuufinaa nu ga'e akkana 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 jetture akkana 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 jetture akkana 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 jetture gabrummaan afaan nu ga'e hiyyummaan afaan nu ga'e nu ga'e lakkii nu ga'e ululleen afaan nu ga'e rumbaan afaan nu ga'e hinafuufinaa nu ga'e nutti xiichinaa nu ga'e hinafuufinaa nu ga'e akkana 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 jetture akkana 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 jetture akkana 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 jetture gabrummaan afaan nu ga'e hiyyummaan afaan nu ga'e nu ga'e lakkii nu ga'e ululleen afaan nu ga'e rumbaan afaan nu ga'e hinafuufinaa nu ga'e